Ashama kam jirtan kabajamtoota fataa tutorial chapter shanaffaa bond and stock valuation and cost of capital financial management qabadhee dhufeen jira. Yeroo darbe chapterii sadii lama takka akkasumallee ibduroo ol kunnee waa'ee investment ilaallee turre chapterii 6 jechuun arrammoo chapterii itti aanu qabadhee dhufee jira. Chapteriin 4 waa'ee risk and return irraa yeroo baay'ee qormaata wanni nuti irratti xiyyeeffannu exit examidha. Qormaata exit exam irratti ka keessa jiru natti hin fakkaatu. Qormaatota darbe keessa gisee lallaalu gaafuun achi keessa ba'an natti hin mul'anne. Kanaafuu akka blueprint irra jirullee akkasuma chapterii afuraffaa san kanaaf bira darbine kan akka hubattaniin barbaada. Arrammoo chapterii 5 bond and stock valuation and cost of capital qabadhee dhufeen jira. Like share gochuun cinaa dhaabbadda. Galatoomaa isiniin jenna financial management chapterii 5ffaa. Okay, bond and stock valuation. It must be noted that all class of investors are interested in knowing the value of security, which means common stock, preferred stock, and a bond. Bond and stock valuation jechuun amma fakkeenyaaf bondi stock valuation gisee jennu preferred stock inni as keessa jira jechuudha. Kanaafuu stock gisee jennu inninis waan stockii ta'ee fi garuu common and preferred gisee jennu stock valuation bondi nama qofatte jechuudha bifa debtii waan ta'eef. Kanaafuu value kan inni jechuun gatii kan inni hafe jechuudha. Value gatii stockii preferred stock common stockii preferred stockii bondi jechuudha. Kanaafuu it must be noted wanni beekuu qabnu all class of investoroonni hundinuu jechuudha interestii qabanii beekuu jechuudha. Gatii securitylee akkam common stockii preferred stockii fi bondi beekuu barbaadu jechuudha. Fadhii qabanii jechuudha. Takka immoo hubachuu barbaadu jechuudha. Investoroonni hundi warri investi bifa kanaan investara bondi bifa kanaa bitatu jechuudha. Since the investor would be influenced since gaafa jechuudha eega jechuudha. Investoroonni jechuun maal ta'an would be influenced in their decision jechuudha. In their decision to buy or sell by two set of value. Gaafa bondi yookaan bituu yookaan influence ta'an yookaan bituudhaaf yookaan ammoo gurguruudhaaf gaafa investoroonni tokko murteessan gaafa murteessan akkasumallee yookaan bituu deeman taate gatiitti bitan yookaan gurguruu deeman taate immoo gatiitti gurguran san gaafa seet kan godhan taate waa lamarra dhaabbatanii yookaan akkaataa lamaanii murtee isaanii san influensiif godhan takka immoo akkaataa murtee isaanii san murteessan jechuudha. Inni tokkoffaa one his own value jechuun value mataa investarri tokko gurguruuf yookaan yooniin kan hin gurguru taate bitadhu yookaan institution tokko ta'e yookaan ammoo nama investara yoo ta'e buy yookaan sell bituu yookaan gurguruudhaaf yookaan gurguru taate value mataa isaa lafa kaa'e jechuudha. Kana jechuun waan ofii isaatiif hamma ni baasee yaadu yookaan ammoo the value externally determined by the market and known as price. Kana jechuun gatii ammoo garuu gabaarra gurguramaa jiru. Gabaa maarketii keessa gurguramaa jiru. Kana lamaanii murteessanii jechuudha. Bituu yookaan gurguru jechuudha. Kana jechuun mataa isaatiin gatii lafa kaa'achuu danda'a yookaan ammoo gatii gabaa keessa jirtu kanaas laaluu danda'a jechuudha. Gatii san lamaan keessarra dhaabbatee murteeffataa jechuudha. Yookaan akkaataa gatii gabaan jirtutti yookaan ammoo akkaataa gatii mataan isaa ofii isaatii itti murteessatti karaa lamaan kanaanii investarri tokko murtee bituu yookaan gurguruu maal gatii ittiin bituu yookaan ittiin gurguruu murteessaa gatii ittiin bituu yookaan ittiin gurguru lafa kaaseet godhaa jechuudha. Okay, it is important to weight of the risk and the return. Baay'ee murteessaadha jechuudha. Kana jechuun madaala riskiitiif return which affect the valuation process. Kana jechuun gaafa bondi yookaan preferred yookaan bondi common stock keenya value isaa kan yookaan gatii isaa kanneen gatii waan takkaa gaafa murteessinu gatii isaanii kana jechuu gisee murteessinu valuation gaafa gaggeessinu gatiilee isaanii maal riskii ilaaluu qabna jechuudha. Riskii gatiin san qabdu akkasumallee gaafa binnu riskii yookaan gurguru riskii san qabdu yookaan ammoo return bu'aa nuti irraa argannu jechuudha. La murteessuu kana maal godhuu qabna la important yaaduu ilaaluu qabna xiyyeeffannaa keessa galchuu qabna jechuudha. Madaala riskiitiif return. Wanni kun risk and return wanni asii jennu kan karaa biraatiin itti dhufna discounting rate waan jaamuuf sinu fida jechuudha.
kana jechuun risk and return discounting rate keessatti ilaalla which effective valuation process kan godhu jechuun both individual and whole collection of investors that constitute market tokko keessa kan jiru kan nama dhuunfaa yookaan immoo investara tokko kan ta'e jechuun investoroota akkuma walii galaa jiran yookaan bifa constitute market keessa jechuun kana jechuun gaafa investarri tokko bondii tokko jechuun gaafa bituu barbaadu riskii bu'aa bondii san qabduu fi ammallee riskii san analyze godheeti madaalarra kaayee weight godheeti waan san jechuun gatii isaa murteessa jechuun gatii itti bituu qabu yookaan gatii bondii san gabaarraa jiru itti fudhatu jechuun adda baafachuu qaba jechuun. Therefore kanaafuu maali the valuation is the key concept for investment decision. Kanaafuu gatii waan tokkoo murteessuun takka immoo waan takka jechuun gatiisii hammasii warziisii beekuun murtee investmentii keessatti baay'ee murtee qulfiidha barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun gaafa waan takka irratti invest gootee murteessitu jechuun investmentii bifa kam asii gisee jennu baay'ee waa sadii qofaa jira investmentii decision qabeenya nuti qabnu yookaan ammoo bifa bondii bituu yookaan ammoo preferred stock bituu yookaan ammoo common stock kana jechuudha. Sadeen kana waa'ee kana haasawaa jirra chapter kun waan ta'eef investor tokko jechuun namni tokko jechuun qarshii isaa achirratti gaafa invest godhu murtee isaa qarshii isaa achirratti investuu san gaafa murtee investment isaa san gaafa murteessu preferred stock value isaa return isaa maali akkasumallee common stock yookaan ammoo isaan keessatti tole yookaan bondii isaan keessaa kaniif inni irratti invest godhu murteessisan value isaa beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. So no buy and sell action will take place without value. Bittaa yookaan gurgurtaa wanni bittaa yookaan gurgurtuu yookaan gurguruu wanni jaamuun jirtu yoo wanni ati bittu yookaan gurgurtu san value qabaachuu baate yookaan gatii qabaachuu baate yookaan hammisii beekamuu baate waan takka waan bitu yookaan wanni gurguramu wanni jedhamaan jirtu jechuudha. Kanaafuu value gaafa bondii yookaan bondii fi stock valuation gaafa value namni investor tokko murtee bitu yookaan gatii ittiin bitu yookaan gatii ittiin gurguru gaafa murteessu maal laaleeti gatii mataa isaatii fi gatii maarkeetii san laaleeti murteessaa jechuudha. Kanaafuu gaafa ammallee murteessu ammallee valuation process gaafa godhu waala madaalarra kaa'uu qaba risk and return jechuudha. Amma akkam jennaan gaafa waan takka itti seennu jechuudha waan takka invest godhu seennu akkuma bu'aan jirtu maal jechuudha kasaaraanis jira jechuudha riskii waan san dhabuu jira jechuudha. Okay. Akkamitti gatii waan takkaa murteessinu kan jiru valuation process gisee ilaallu the basic valuation process exercise rationally with what gaafa jechuun valuation process tokko basic irraa kaanee exercise goonu rationality jira jechuun wantoota dhugaa maal waan xiyyeeffannaa keessa galamuu qabu costing galamuu qaba benefiting galamuu qaba ammallee uncertainty as important variable wannoonni kun maal exercise ta'uu qaba jechuun bifa rational ta'een jechuun maaliif jennaan costii waan takka qabu jira gaafa waan takka bittu costii jira jechuun ammallee akkuma costiin jirtu bu'aallee benefitillee jira jechuun akkuma benefitiin jirtu ammallee fuula dura waan invest goota waan ta'eef uncertainty jira jechuun maal akka uumamu riskii jira jechuun uncertainty jechuun karaa biraatiin riskii dhufuu danda'a yookaan ammoo return jira jechuun kanaafuu adda baasuu qabna jechuun wantoota kana xiyyeeffannaa keessa bifa rational ta'een exercise godhuu qabna jechuun gaafuma jalqaba jechuun process isaa jalqabna jechuun valuation process gaafa jechuun gatii stock isaa ta'u bondii yookaan common stock keenya value isaa gaafa gatii isaa murteessinu jechuun will be examined gaafa gatii isaa kana gatii murteessinu wanni nuti examine goonu in the view of karaa kamiin ilaalle gaafa gizee qoonnu takka immoo examine goonee gatii isa murteessuu barbaannu maal goona the performance of a firm in relation to the performance of industry in which it is belongs. Raawwii firmii keenya industirii nuti keessa jirru san keessatti wal cinaa qabnee madaalla jechuudha. Kana jechuun firmiin tokko jechuun industirii san keessa raawwiin isaa akkamitti akka immoo jechuun bu'aan inni argataa jiru takka immoo hojiin isaa maalirra jira kan jedhu sadarkaan isaa ni qoranne jechuudha. Examine goone jechuudha. Gaafa jechuudha value price waan takka stockii yookaan immoo bondii keenyaa gaafa goone jechuudha. Akkasumallee performance economy yookaan market akka waliigalaatti waa lamaan kana maal goona examine goone jechuudha qoranne jechuudha. Xiyyeeffannaa keessa galchinee ilaalle jechuudha. Akkamiyyuu inni fakkeenyaaf industiroonni hedduu jiraachuu danda'a. Industirii XYZ jennee yoo jiraanne industiriin X tokko firmii XYZ tokko jira jennu firmiin X tokko
industirii san keessatti akkamii galiin isaa akkamii riskiin isaa akkamii haalli gabaa isaa akkamii kan jiru industirii inni keessa jiru san keessatti wal cinaa qabnee madaallee jechuudha. Kamtu turre bu'aa gaarii buusu jira kamtu turre jira kamtu turre dhala gaarii irra nama kafala kan qabu kan jiru exaamaan goone jechuudha. Okay, inni lamaffaan ammoo garuu ikonoomii yookaan ammoo firmii ala baanee haala gabaarra jiru akkuma waliigalaatti industirii ala baanee jechuudha. Haalli san ikonoomii jiruu fi yookaan gabaan vaaliyuun gabaa waliigalaa maarkeetii keessa jiru san akkamii kan jedhu laallaa jechuudha gaafa goonu san. Hundu asittillee gizee ol deebinee laallu maal investari tokko gaafa murtee ittiin bitu yookaan gurguruu bu'aa gatii ittiin bitu yookaan ittiin gurguruun takka gaafa murteessu waa lama laallee neemi isaan lamaan kana jechuudha. Vaaliyuu mataa isaatii fi akkasumallee maarkeetii ilaalaa. Kanaafuu kan mataa isaa asirratti performaansii industirii inni keessa jiruun san ammallee ikonoomii akka waliigalaatu jechuudha. Kanaafuu gaafa vaaliyuu istookii keenyaa yookaan boondii keenyaa adeemsi ittiin nuti ittiin murteessinu keessaa sequential steppiin jiru steepoo sadeen kanaa jira. Ikonoomii analysis goona eega ikonoomii ilaallee booda industirii analysis goona ammallee san booda maal goona kaampaanii analysis. Kanaafuu jechuun jalqaba ikonoomii akka waliigalaa ilaalla san booda industirii nuti keessa jiru san ilaalla ammallee akkasumatti illee kaampaanii akka mataa keenyaa kaampaaniiwwan akka keenyaa akka kaampaanii mataa keenyaattis ilaallaa jechuudha. Kanaafuu steepoo sadeen kanaanii maal goona vaaliyuu waan takkaa murteessinaa jechuudha. Vaaliyuu isaanii murteessuu dandeenya jechuudha. Okay, general valuation framework akkuma waliigalaatti mee akkamitti gatii waan takkaa murteessinaa kan jedhu haa laallu. The most investor look at price movement in security market. Investoroonni harkirra caalu sosochii gatiidhaa maarkeetii keessa jiru baay'ee ilaaluu jechuudha. Baay'ee hordofuu jechuudha. They observe opportunity of capital gain in such movement. Akkasumallee inni xiinxala maal godhanii ni hubatu akkaamoo xiinxala keessa galchanii bifa gaarii ta'een observe godhuu jechuudha. Adda baafatu jechuudha. Maal carraa jechuudha kaapitaala ittiin argatan maal sochii kana keessa akkaataa kaapitaala ittiin argatan takka ammoo capital gain isaanii such movementii sochii security ammaan tana jirtu kana keessa gabaa keessa yeroo kana keessa laalanii achirra adda baaf observe godhanii adda baafatu jechuudha. Investoroonni harkirra caalu jechuudha. Okay, kanaafuu maal jenne price movementii security marketii keessa gizee hundi jarraan kaasan jechuudha. Arra gatiin aksiyoona tokko kam ture maal ol keemoo kan gabbu'ee kan jiru baay'ee hordofuu jechuudha. Kanaafuu isaan achi keessatti opportunity carraa jiru jechuudha. Kan gatii ol seeyoon ol kaasan dhaqanii akkamitti akka bitan intarasiisaa kan jiru akkaataa capital gain itti godhan baay'ee laaluu jechuudha. Ammoo sochii san keessatti okay all would wish if they could be successful predict them and ensure gain. Kana jechuun hundi isaanii investoroonni yookaan ammoo kaampaanoonni hundi isaanii jechuun warra bifa kanaan kaapitaala gain godhan jechuun maal hin hawwan jaa maal yoo danda'amee fi piraayisii gaarii taate predict godhanii predict jechuun carraan isaan tilmaaman san yookaan successfully predict isaan godhan jechuudha. Akkasumallee ensure gain waan argachuu barbaadan san yookaan argatan taate design jechuudha. Akkasumallee few jaa however recognize that value determine price and both change randomly. Hamma tokko qofa jechuudha. Hamma tokko kana jechuun maal jennee tokkoffaa irratti irra caalaa hundi isaanii akkaataa mataa isaaniitiif akkaataa gabaarra jiruurra dhaabbatanii gatii waan tokko murteessu jechuudha. Gatiin isaan murteessan san maali jechuudha harkirra caalu warra jechuudha bifa kanaan investive godhu jechuudha. Harkirra caalu silaa harkirra caalu gatii san predict godhu jechuudha. Gatii san haala gabaa keessa jiru san predictiin tilmaamuu lafa kaa'u akkasumallee bu'aa harkachuu barbaadan san argachuudhaaf karoorfatu jechuudha. Yoo ammoo maal hawwu wish godhan jechuun hawwanii yoo sirritti predict godhanii ammallee bu'aa barbaadan sanillee yoo argatan hundi harkirra caalu ni hawwu jechuudha. Garuu harka waati xiqqisho qofaatutu akkaataa sila barbaadame san predict godhee akkasumallee bu'aa barbaadame sanillee argata malee hundaa miti jechuudha. Irra baay'een tilmaama garuu feeltaa gattaa irraa oolta. Garuu irra caalaan akkas ta'u irra waa xiqqoo qofa recognize warri godhan ammoo garuu jechuudha. Maalee price sanillee batikakilitti warri predict godhan ammallee gainii barbaadan sanillee warri argatan. It would be useful baay'ee murtee nama fayyada for an intelligent investor to be aware of this process. Wantoota kana adeemsa kana hubachuun akkaataa gabaa keessa yeroo kaan ammoo market security movementii akkasuma price yeroo ammaa kana gabaa keessa jirtu adda baafatee hubachuun kun
baay'ee murteessaadha jechuudha. Intelligent investoriidhaan it is useful for intelligent investor baay'ee xaqqama jechuudha, faayidaa guddaa qaba. Intelligent warra investara sammuu baay'ee cimeenya qaban waa hubachuu irratti jechuudha. Akkasumallee piroosesa kanallee hubatu jechuudha. Isaan sanii baay'ee jechuudha warra hubannoo qabu warra ija banatee sirriitti ilaaluuf jechuudha. Adeemsa kana hubachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Isaan fayyadaa jechuudha. Warra uumaa hubannoo hin qabne immoo boodatti hafu. Maaliif warri hubannoo hin qabne kun akkuma isaan jalqabaatti irra guddaa isaanii as keessa dhoomu jechuudha. Warri immoo garuu awweer godhan kun hubannoo kan qaban intelligent investor ta'an warra lammaffaa kana keessatti argamu jechuudha. Warra fiu warra kana keessa jechuudha. Hundinuu predict godhee waan sana waan hin arganneef jechuudha. Okay. Tilmaama san bira ga'uu waan hin dandeenyeef jechuudha. Okay. Mee moodela kamiini security tokko value security tokko adda baafanne yoo inni the value of security value security gatiin security dha is a fundamental variable wantoota baay'ee murteessaa bu'uura taate kan jijjiiramu depending on its what promised return akkasumallee maal irratti hundaa'e return promised taate akkasumallee riskii inni qabuu fi discount rate waan reefannesan jechuudha. Waan takka jechuun harkachuu dhaba carraa probability si baasuu dhaba. Discounting rate jechuun gabaabsinee haala asitti yoo kan laallu taate akkaataa ammaan booda jechuun waa'ee kanaa hedduu argina waan ta'eef gabaabsee kan inni himu taate asitti laallu taate jechuudha. The tool jechuun meeshaadha jechuun we used to convert jechuun itti fayyadamnu jechuun convert jijjiiruu irratti future money jechuun maallaqa karaa fuula duraa bu'aa silaa karaa yeroo duraatti arginu today ammatti jechuun kana jechuun riskii inni qabuu fi amma waan takka gisee goonu bu'aas qaba riskii qabannee riskii sanis of keessa galchine riskii sanis of keessa qabannee akkasumallee bu'aa arganu sanillee of keessa qabannee waan silaa karaa fuula duraa goonu san arra nu baasamoo nu baasu inni reetiin takkaammoo wanti nuti itti ilaallu maal jechuun discounting rate jennaan jechuun karaa biraatiin kana jechuun waan karaa fuula duraa jiru san arrafinnee nu baasamoo nu baasu innee akkaataa mataa keenyaatiin investi goonu moo investing goonu kan jedhu tooftaa nuti ittiin qoonu takkaammoo itti baafannu meeshaa nuti ittiin laallu gaafa investi goonu discounting rate jechuudha. Akkasuma kana jechuudha. Kanaafuu fundamental variable warri jennu warra security'n tokko gaafa gatii isaa murteessinu wantoonni jijjiiramu return illeen ammarra karaa fuula duraa yookaan gabbuu danda'a ol ka'uu danda'a ammallee riskii waan tokko jechuun gabbuu danda'a ol ka'uu danda'a yookaan discount rate illee akkasuma jechuudha. Kanaafuu jechuun wantoota kana depend gooneetiti value takka murteessina value security murteessina jechuudha. In fact jechuudha dhugumattuu the basic value model basic valuation model akkaataa jechuun moodelii ittiin gatii murteessinu keessatti present value procedure jira jechuudha. Tartiiba yookaan adeemsa maaltu jira present value jira jechuudha. Value yeroo ammaa kana with what mention fundamental factor wanto fundamental factoroota ibsaman kanneen akka bu'aa yookaan ammoo discount rate jechuudha. Kana jechuun return jechuun waan takka jechuudha eeyooniin kaina wanta godhu taate bu'aan ani sirraa argatu yookaan discount rate ammoo garuu toolsiin ani ittiin madaaloonni kun na baasamoo nan baasu kan jedhu wanta kana jechuudha kan jee amma fakka discount rate jee maal yeroo tamara dhaabbatu kana irra teessee waan biraa jechuudha madaaluu dandeessa. Akka jechuun ararra yoo wanni ati dirrina baasetteetti madaaltu fuula dura jijjiiramuu danda'a. Kanaaf akka vaariyaabilii ilaallaa jechuudha bakka dhaabbataa miti jechuudha karaa garaagaraatiin discount goona waan ta'eef jechuudha. Okay. Kanaafuu basic value keessa present value procedure of keessa qabaa jechuudha. Okay, in given a risky adjusted discount rate ammaan booda maal goona riskii maa eenyu keessa galchina discount rate keessa galchina. Akkasumallee jechuudha future expected earning flow of security in form of interest, dividend, earning or cash flow you can always determine present maal goona yeroo hunda maal goona inni dandeenya present value dhaan determine godhuu dandeenya jechuudha ibsuu dandeenya. Akkamiyyoo jenne riskii karaa fuula duraa nu dhufta kammoo amma discount rate fuula duraa arkan okonne ammallee discount rate capital security keenya kun qabu akkasumallee the future expected earning flow jechuun kan karaa fuula duraatti yoo ati discount keetiin madaaltee akkasumallee investii goote bu'aan atiniin arkadheettee waan sanirraa eegdu bifa maaliitiin bifa dhalaatiin illee haa ta'u bifa dividendiitiin illee haa ta'u bifa earningiitiin illee haa ta'u yookaan ammoo sochii maallaqaa bifa cash flowtiin yoo kan ta'u taate maali jechuu isaan kana maaliin adda baasa determine maaliin goona present value dhaan jechuu. For example amma fakkeenya tokko haa fudhannu asirratti future expected earning flow of security gizee jennu maal jechuu barbaanneeti seetu amma fakkeenyaaf qarshii 100 takkaan
arra invest godhaa jennu qarshiin dhibbi tokkichaan kun kan maachuritiin isaa asumatti hiriyaa keessan tokkoof qarshii 100 kan itti naayinu qarshii 100 kan itti naayinu hiriyaa keessan tokkoof qarshii 100 kan itti naayinu yookaan ammoo obboleessa keessaniif 100 kan itti naayinu obboleessi keessan kun waggaa tokko booda qarshii 100 kana 100 fi 10 godhee isinii deebisaa jennu isinii deebisennee kan walii gallu yoo taate okay. Riskiin adjacent to rate of return ጊዜ bifa kanaan hojjenama fakkeenyaaf present value walqixa ta'a present value dalaguu deemnaan present value dhaan determine goonaan present value walqixa ta'a future value hiruu takka ida'uu rate of discounting rate the power of n jechuudha the power of n formula kan beektu jechuudha kanaafuu arra biraazarii keessaniif meeqa kannitanii present value isaa meeqa kannitanii error irraa kana qarshii 100 kannitan future value meeqa isinii deebisanii karaa fuuldura waggaa tokko booda 110 jechuudha kanaafuu maal goona present value walqixa ta'a jennee present value 100 walqixa ta'a meeqa jechuudha 110 hiruu takka ida'uu discounting rate yookaan ammoo RN bakka buufachuu dandeenya the power of n maaliif rate of return nuun kan namne ilaallaa jechuudha okay isa kana gizeenii fi cross gootanii deebistan akkam ta'a dhibba takka akkuma 110 hiruu meeqa dhibba takka jechuudha dhibba takka walqixa ta'a waan ida'uu rate of return jechuudha rate of return kana jechuun kana gizee walii firta meeqa ta'a kana gizee walii firru meeqa ta'a takka hiruu takka ta'a walqixa ta'a takka ida'uu rate of return jechuudha kana jechuun takkitti san gizee gamana dabarsine meeqa ta'a jechuudha takkitti ton gizee gamana dabarsine takkitti tana niin dhaamsaa jechuudha kanaafuu duwwaa tuqaa takka walqixa ta'a maal jechuudha rate of return jechuudha kana jechuun duwwaa tuqaa takka jechuun meeqa 10% jechuudha kanaafuu 10% tun maal jechuudha yoo inni carraa inni naa deebisuullee birrii kanallee carraa inni naa deebisuullee yookaan jiraanne taate jechuudha kaniif baay'ee bu'aa taate bu'aan ani irratti riskii inni naa deebisuu dhabuu saniis irra shalagadee ararra maaliin godhee jechuudha 100 kanarratti meeqa shalaga jechuudha 10% kanarra kaadhaa jechuudha carraan san jechuudha kanaafuu adjust gaafa gootu discount rate bifa sana dabata kanaafuu future expect kan jennu san earning waan ati arkattu san isarraa jechuudha maal birrii hurunan san jechuudha expect waan ati arkachuu barbaadu san maal dhala parsantaa hurunan san jechuudha kana jechuun security from interest bifa dhalaatiin illee ta'uu danda'a yoo ammoo bifa kaampaanii ta'e amma fakkeenyaaf common stock kana yoo bitate warri jechuun maallaqa isarratti invest godhe san dividend yookaan ammoo bifa return earning tiin jechuudha yookaan ammoo bifa cash flow tiin kana ati arkatu san jechuudha kanaafuu bifa maaliitiin adda baasna present value of cash flow dhaan adda baasna jechuudha kana jechuun akkami kan jiru baay'ee example bareedaa jira gaddeemnee ilaallaa jechuudha asitti illee isin wal qabee jechuudha kanaafuu cash flow yoo gisee ilaallu hamma nuti maturity isaa nu bira jirutti deemnaa jechuudha cash flow isaa adda baafannaa riskii isaatii fi akkasumallee dividend yookaan interest harkanu san adda baafachuudhaaf yeroo ammaa kana maal goona present value procedure hordofnaa jechuudha maal value waan tokko adda baasuudhaaf maal godhuuf na baasamoo nan baasu yookaan niin bitamoo hin bitu kan jedhu adda baafachuudhaaf jechuudha okay security keenya tokko na ilaallume fakkeenya wajjin jechuudha okay valuation of bond security keenya keessa isa jalqaba ilaallu security sadii qabneen bondii stockii common stockii fi preferred stock jennee bondii common stockii preferred stock kan jalqaba ilaallu okay the bond jechuun represent maali yemma loan ja kan jechuun liqaa extended by investor kaniif investoraan kannamu investoraan dhufu ja to the corporation yookaan ammoo to the government yookaan or the government mootummaa kannamu akkamitti yoo jenne gaafa bondii gurguru ishuu goonu jechuun maallaqni nuti harkan yookaan bifa liqaatiin investarri maaliif jechuun kaampaanii keenya takkaammoo investmentii keenya san bifa liqaatiin bondii nurraa fudhatee birrii isaan yookaan eenyuuf corporation keenya yookaan ammoo mangistiif illee yoo ta'e jechuun fakkeenya gaarii ilaallu bond are issued by borrowers and purchased by the lenders amma for example baankii takkaa fudhannu fakkeenya baankii takkaa fudhannu sinqee baankii fudhaame fakkeenyaa jennu ammaan booda fakkeenyaan kan naa deemu keessatti akka sinqee baankii fudhaatiin deemaa jechuudha okay sinqee baankiin kaapitaal hojiitti eegaluudhaaf sinqee gadhaabuudhaaf kaapitaala isa barbaachisa
kaapitaala hojii ittiin eegalu takka immoo maallaqa jalqaba hojii ittiin eegalu barbaachisa. Gaafa kaapitaala kana isa barbaachisu kaapitaala kana karaalee 3 qofaan argata. Tokko boondiidhaan, 2 common stock yookaan ammoo sadaffaan preferred stock. Kaniyyee warroota jechuun common stockota warroota armoolitti laallee kana jechuun isaan sadiin kanarraa argate jechuun sakuroota common stock, preferred stock fi boondii kanarraa kaapitaala maal godhata? Kaapitaala maal argata? Argataa jechuun kaapitaala ka'umsaa isaan kanarraa argataa jennu. Isaan kanarraa argataa jennu. Okay. Eega isaan kanarraa argate maal godha? Seera guuttatee laayisensii guuttatee boondii amma fakkeenya isaan san keessaa boondiidhaanii kaapitaala argachuu barbaadaa jennu. Qarshii ittiin ka'umsaa boondii gurgureetiiti argataa jennu. Okay. Kanaafuu gaafa boondii san godhu jechuun boondii san maal godhe ishuu godha waraqata san jechuun akka cheekiitti piriinti godhee boondii tolchee qarshii isaa hunda fees vaalii irra kaa'ee dhalee isiin qabdu hunda irra maxxansanii baasanii maal godhan beeksisa baasu nurraa bitadhaadhaa boondii kanaati. Gaafa beeksisa baasu san jechuun sinqeen maal jechuun borrowers jechuun kan maal jechuun liqeeffataadha jechuun eenyurraa jechuun leenderootarraa. Leenderiin maal jechuun parchase jechuun hin bitata jechuun maal boondii bitata. Kana jechuun sinqeen maal godha? Cheekii sanii maal godhe jechuun isaanii kanna jechuun boondii san jechuun qalliqaa kana dhala kanaa qabajee beeksisee eega beeksisaniin nama jiru jechuun vaaliyooshinii ni bitamuun bitu kan jedhu tartiiba armoo ilaalle sana industirii jiruuf gabaa jirtuu fi piraayisii mataa isaanii lafa kaa'atan investoroonni seera dhaabbatanii maal godhan investarrii jechuun dhufee jechuun maal godha boondii keenya kana jechuun maal godhe bitate jechuun gaafa bitatu san jechuun maal godha nuti jechuun boondii san investaraa kan inni qarshii san fudhanne jechuudha. Qarshii san gaafa fudhanne maal nuti liqeeffattoota jechuudha. Qarshii san fudhannee liqeeffanna maaliif ittiin daleene malee qarshiin keenyaa miti. Hamma kanaan qarshii hanga kanaan narraa bitaadha. Qarshii hanga kanarratti dividentii yookaan ammoo dhala rate of return siifin kafala jennee walii gala. Gaafa san jechuudha. Sinqeen maal jechuun borroweroota maaliif jennaan hin bitatee hin fudhate jechuudha. Qarshii san investara wanta boondii kanneen fudhate. Kanaafuu leender jechuun ammoo kannaa jechuun nama liqaa san kannu jechuudha. Kana jechuun investarri maali jechuun gisee san karaa biraatiin investarri maali leenderiidha jechuudha. Kanaafuu investar jechuun namni investii bira godhu tokko jechuudha. Investarri yookaan ammoo leenderii yookaan namni ta'e jechuudha. Maal jechuun parchase ni bitata maal boondii jechuudha. Kanaafuu boondii fudhateetiti maal nu kanna jechuudha. Boondii fudhateetiti maal nu kanna qarshii san nu kanna takka ammoo boondii fudhatee birrii nuti barbaannu san kaapitaala san nu kanna jechuudha. Kanaafuu gaafa san jechuun looniin kana eenyuun extend taate birriin kun eenyuun kan namte investaraan kan namte eenyuuf yookaan korporeeshinii amma sinqeen korporeeshinii waan taate yookaan ammoo mangistiinis gisee takka takka boondii ni gurgura boondii mangistiidhaaf jechuudha. Boondii irraa fudhateetiti birrii kannaaf jechuudha. Okay. Gaafa san jechuun gaafa waliigalan san jechuun gaafa waliigalan jechuun legal contract jira jechuun underlying the loan called maal jennaani bondii indenture jennaan jechuun bondii indengering kun maali legal contract jechuun waliigaltee kontoraataa jechuun gaafa sanii hamma kana dhalanga kanaan si kafala qarshii hanga kanaan investisirra godha jedhee waan waliigaltee kontoraataa leenderiidhaa fi borrowerii jidduu jirtu jechuun kana jechuun liqeeffataa fi liqeessaa jechuun liqeessaan eenyu investor liqeeffataan eenyu sinqee baankii jechuudha. Takka ammoo akka fakkeenya fudhataa jirrutti jechuudha. Kan nama boondii san kanne jechuudha. Okay. A bond is an instrument jechuudha. Instrument yookaan ammoo acknowledgement jechuudha. Issued by business unit. Kana jechuun business unit tokko jechuudha. Yookaan ammoo government. Maaliif jennee asirratti yooma corporation sinqeen amma maaliif jennee bifa corporation jechuudha. Maaliif sheerii taanaan sheeriidhaan kaapitaala dhuunfaa keessatti kan hin eegalin sheerii gurgurtee kaampaanii tokko hundee yoo jenne bifa sheeriin security gurgurtee kaampaanii tokko hundee yoo uumamu taate corporation jenna. Yookaan ammoo government gisee nu mootummaadha jechuudha. Kanaaf maali instrument jechuudha. Boondiin instrumentii safartuu wayii jechuudha. Acknowledgementii beekamummaa qabdu. Kana jechuun business unitiin tokko kan sinqee dhaabbanni sinqee jedhamu tokko issued godhu yookaan ammoo mootummaan tokko jechuudha. Mootummaan maxxansu jechuudha. Maal by specifying amount of loan boondiin takka yookaan ammoo boondii namni kuni liqaa hamma kana galchite akkamo hanga kana wajji kan jiru akkasumallee rate of return jechuun dhalli isiin qabdullee akkasumallee jechuun term of loan payment jechuun akkasumallee kafaltii akkaataa liqaa sana ittiin kafalamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf boondii dhibba takka yoon kan hin bitu taate jechuudha. Boondiin dhibbi tokko anamma akka investaraatti yoon fudhadhe jechuudha. Akka nama boondii sinqee irraa bitu tokko yoon kan hin fudhadhu taate
Sinqeen boondoota hedduu qaba. San keessaa akkaataa isheerra dhaabbadhee ulaagaa mataa kiyyaarra dhaabbadhee gatii isiin naa dhiyeessiteen maarkeetii jiru wajji wal bira qabee yooniin kaniin boondii dhibbata akka sinqeerra kaniin bitadhu taate sinqeen maal jechuun biizinesi yuunitii tokko jechuudha. Kaniifi jechuun boondii naa dhiyeessiti. Ammallee boondiin dhibbi tokkichaan kun boondiin tokkicha dhibbi tokkichaan kun waraqata san irratti ispeesifaayi loonii ishii kaa'u jechuudha. Liqaa ishii kaa'u jechuudha. Liqaan ishii dhibba tokko yoo kan ta'u taate kaniin fudhadhutuun jechuudha. Rate of return qaba jechuudha. Yooniin kaniin dhaqee sinqeerraa jechuudha boondii kana boondii bira dhibba takkaa bitadhu taate jechuudha. Dhibba tokkichaa kanarratti dhalaan qaba jechuudha. Dhalaa isaa naa herreganii jira. Dhalaa jechuun yoo dhibba tokko nurraa bittu taate dhibba tokkichaa kanarratti dhalaan mana waggaan harkatta kan jedhamu san rate of return jechuudha. Akkasumallee term of loan payment jechuun akkaataa kafaltii isaan itti naa kafalan naa deebisan birrii kiyya kana jechuudha. Asanii kan of keessaa qabu jechuudha boondii jechuun instrumentii akkasiiti jechuudha. When the bond is purchased, gaafa boondiin tokko kan bitamu taate the bond holder jechuun ankon owners receive two things. Kana jechuun gaafa boondiin tokko kan bitamu taate purchase taate eenyu jechuun leenderiidhaan. Leenderiin gaafa boondiin tokko bitamu yookaan immoo namni tokko dhufee gaafa boondii sirraa bitate namni boondii fudhatu san harkaa fudhatu san boondii fudhatu san qarshii sii kannee boondii fudhatu san waa lama takka immoo waa lama qaba. Kana jechuun waa lamaa jira jechuudha. When bond is purchased gaafa boondiin bitamu gaafa bitame jechuudha. Okay, interest payment jechuun dhala kafalamuu jira jechuudha. Boondii eegaan sirraa bite jechuudha. Qarshiin boondii sirraa bite san irratti dhala naa kafalamuu jira. Which as a serious equal payment. Kaniifi jechuudha. Amma fakkeenyaaf maachuritii qaba jechuun hundinuu kana jechuun waggoota 10 yooniin kaniif amma kaampaaniin keenya jiru kanatti jiru waggoota 10 ka turu taate waggoota 10niifuu interestiin jechuudha. Dhala birriin sibira kaayesan principaalii sii malee dhala naa kafalamtu equal payment ta'uu qaba jechuudha. Ji'a hunda wal fakkaataa jechuudha. Akkasumallee repayment of full principal at its maturity gaafa jechuudha kafalamuun dhumti isaa birriin san deebi'uu geemmoo garuu full principal kaniif dhala malee birriin jalqaba ittiin bitadheen sanillee jechuudha. Regardless the price of bond holder paid for the bond. Boondiidhaaf boondi holderiin piraayisii inni kafaleen alatti jechuudha. Kanaafuu karaalee lamaanii kafalamaa jechuudha gaafa maachuriitii isaa daleenuu jechuudha. Inni ilaalla akkaataa ittiin dalagamu fakkeenya gaarii jira. Interest paymentii fi principal paymentii gizeenu. Amma fakkeenyaaf interest payment jechuun yoo boondii dhibba takka boondii birrii dhibba takkaa kanneen sinqeerraa bitadhu taate jechuudha. Sinqeen jechuun boondii dhibba takkaa kanarratti pirinsipaalee qarshii dhibbaan bitadheen kana qofa osoo hin taane dhala qarshiin dhibbii kun bira turuu isaa kan naa kafaluu jira jechuudha. Isaati interest payment jechuudha. Akkasumallee principal payment jechuun dhibbaan jalqabatti baase jechuudha. Dhala san malee full principal payment jechuudha. Gaafa jechuudha dhaabbanni kun takka hojiidhaaf takka immoo yeroodhaaf investmentii isaa san xumure tokko immoo yeroodhaan kan hin gaddabee kan hin bitadhu taate maachuriitii irratti gaafa akkamiin naa kafala principal paymentii jechuudha. Kaniifi interestii kiyyaa wajjin naa kafale walii plus godheeti jechuudha. Kanaafu in order to value bond you must in order to value gatii waan takka gatii bondii tokko adda baasuudhaaf you must be understand the following wantoota armaan gadii kana adda baafachuu yookaan hubachuu qabnaa jechuudha dirqama. Okay, per value jechuun it is amount jechuun hamma birrii jechuudha. Hamma wayii yookaan value gatii jechuudha. Stated on face value kana jechuun boondii jechuudha gubbaa boondii irratti kan barreeffamu jechuudha. Qaama boondii waraqata boondii san irra kan barreeffamu. It is represent kan bakka bu'u amount of the firm borrow kana jechuun firmii nama isarraa liqeeffatu akka immoo ati irraa bitatu saniin kan barreeffame jechuudha. And promised to the repay at the time of maturity. Akkasumallee jechuudha waadaa kasii galamu gaafa maachuriitiin boondii sanii kan ga'u taate ammaawuntii si deebitee si kafalamtu jechuudha. Birri achirra kan barreeffamu san bifa proomisiitiin jechuudha akka waadaatti jechuudha. Hamma nurraa biti gaafa maachuriitiin geesse immoo dhala kee malee ammallee pirinsipaalii keetillee si kenna jedhamee piroomisii jirtu sanii jechuudha. Corporate of rate jechuun corporate of interest jechuun bond jechuun boondiin tokko keerii kan baadhatee jiru specific interest rate dhala jechuun tokko sibira turuu isaatiif boondiin isaa bitachuudhaaf dhala ati irratti boondii isaa irratti harkattu jechuudha. Kanaafuu maal jennaan corporate jennaan. Interest principal interest payable the interest payable interesting payable kafalamtu it is simply per value baay'isuu corporate jechuudha. Ilaalla fakkeenya irratti per value irratti parreetiidhaan dhawame jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf
yooniin ani waggoota 5 Sinqee baankii irraa jechuu akka investara tokkootti jechuu boondii bitadhu taate jechuu boondii birrii 100 kaayyoon kanneen bitadhu taate 100 kanarratti jechuu interest ratein dawa interest payabilii akkamittiin dawa bifa comparatitiin par value qarshii 100 Sinqeen ittiin gabaarra baasee itti gurguraa jiru kan face value boondii isaanii irra barreeffamuu fakkeenya 100 barreeffamee jiraate isii kanarrattiin Cooperative kiyadhawa jechuudha. Cooperative dhala isaan achirra face value irra barreessan san. Dhala saniin dhala dhawadhaa jechuudha. Kanaafuu qarshiin 100 jalqabatti biteen san osoo hin ta'in dhalaan ittiin biteen saniin izaabbadha malee principal value maturity irratti plus itti godha malee jalqaba irratti miti jechuudha. Okay, kan akkami kan jedhu fakkeenya irratti ilaalaa deemna bifa baay'ee isinii galuu danda'a waan ta'eef fakkeenya wajjin. Maturity jechuun ammoo maturity period jechuun yeroo dhuma yeroo jechuudha. Every bond will be maturity period qaba. Bondiin hundinuu maturity period qaba. One completion of maturity period on the completion of maturity period dhuma maturity period is the principal amount jechuun jalqaba birrii nuti kafallu san jechuun has to be repaid ni deebifamee irra deebifamee in kafalamaaf nama sani as per agreed term akkaataa waliigaltee isaaniitiin while issuing such bond called provision gaafa jechuu bondi kamii jechuun bondi provision taate irratti dhuma isaarra kafalame jechuun maturity kana jechuun waliigalteen keenya waggoota maturity maal jenne bondiin hundinuu maturity period qaban amma fakkeenya dhalata akka liqaa tokko gisee baankii irraa fudhatan akkaataa itti galchinu akkaataa itti galu qaba Sinqee irraa amma dhuftanii liqaa yoo fudhachuu barbaadan liqaa imaaxaa ta'u kafadhe ta'u ka qotee bulaa ta'u dhufee gisaa fudhatu waggoota inni itti kafalamuu jira kana jechuun liqaa qarshii miliyoona takkaan kan isii kan utaate jechuun waggaa 5 keessatti deebisanii hoolii galle jechuun waggaa 5 jechuun kanaafuu jechuun maturity period jechuun waggaa 5 sanirratti waggaa guyyaa waliigaltee keenya irratti waggaa kana kafaluu qabda giseen jedhu hunda xumurtee kafaluu qabda giseen jedhu maturity period jechuun gaafa inni waliigalee waggaa 5 sanitti jechuun principal amount jechuun qarshii jalqaba si kafalamta san jechuun qarshii jalqaba baankii si kannasan dirqama maal godhe in kafalamaa jechuun gaafa waggaa 5 irra kafalamuu qaba jechuun saati provision dhuma isaarratti jechuun sometime bondi yeroo takka bondi may be issued under provisioniin osoo hin gahin provisioniiti asitti bondiin takka maal ta'a issued taatiyya zaati business hojiin namni san hojjetu san will be have an option to pay back the bond amount before maturity period osoo yeroo waggaa 5 sana ma fakkeenya kumarree fudhadhe Sinqee irraa fudhatan san waggaa 5 namni tokko kan fudhatu taate osoo waggaa 5 san hin gahin duruu biizinesiin isaa biizinesii gaarii kan ta'u taate dursee kafaluu danda'a jechuudha maturity zaatis maal jenna callable bond jennaan jechuudha kanaafuu bondii maal jennaan callable jennaan jechuudha osoo yeroon hin gahin kafaltii yoo fakkeenya kafalame taate fakkeenyaan fudhee provision call provision ammoo garuu maturity yeroo walii galle yookaan termii irra agreed irra taane san nama san faana jechuudha walii gallee walii malateessine san gaafa san irratti kafalamu waan qabu jechuudha kanaafuu walumaa gala maturity jechuun bondiin takka ni jira bondii san ammoo dhuma qabdi jechuudha dhuma isaa san irratti kafaluu waan qabamaa jechuudha dhuma isaa san irratti jechuudha okay intrinsic value of a bond jechuun it is a present value of cash flow stream provide to the investor kana jechuun cash flow jechuun investorri tokko jechuun bondii irra baase birrii inni bondii bituudhaaf nu kan nu kannesan yookaan ammoo akka baankii yoon kan fudhatu taate jechuun yookaan ammoo akka investara yoon kan fudhatu taate qarshiinani Sinqee irraa ittiin bondii bitachuudhaaf isaanii kannesan galiin qarshiin isaaniirraa bondii ittiin bitadheen san galii isiin naagalchitu jechuudha cash flow jechuudha cash flow galii isiin waggaa naagalchitu san maaliin godha discounting godha jechuudha ararra taa'eeti discount godha jechuudha at discount at what rate of return appropriate for risk involved riskii maal jenne discount rate jechuun maal jenne rate of return jechuun minimum return jechuudha yoo xiqqaate maal arkachuu qaba ija kaampaanichi ani irratti invest godhe san Sinqeen hangamta akka arkachuu qabu xiqqaate hamma yoo maal rate of return barbaachisaa sanii ol arkachuu qabdi yoo xiqqaate immoo yoo xiqqaate maal jechuun rate of return ani isii irratti invest godheef san principal kiyyaa fi dhala kiyyallee kanaa kafalu jiraachuu qaba jechuudha kanaaf rate of return akkasumallee gaafa nan invest isaan irra godhe riskii appropriate taate wajjin yaadee invest isaan irra godhe kana cash flow kiyya achirra dhaabbadheetiin maal godhe jechuudha kan ibsu maal jennaani present value yookaan ammoo intrinsic value of money jechuudha intrinsic value of money kana jechuun intrinsic value of money jechuun what a bond should be worth jechuudha
maali jechuudha. Boondiin tokko gatii boondii tokko jechuudha based on future cash flow. Karaa fuula duraa jechuudha ararra taa'ee jechuudha fuula dura akkaataa ishiin jechuudha galii ittiin galchitu yookaan cash flow isii ammallee your required rate of return an barbaadu san faana gaafa wal bira qabe warziisii gaafa laalu intrinsic value of bond jennaan. Karaa biraatiin yoo ka qallaalessine ibsinu taate jechuudha investarri tokko gaafa dhufee sinqetti jechuudha sinqee irraa boondii ka bitatu taate boondiin isaa tun galii isiin galchuu fi dandeessu karaa fuula dura value isii jechuudha. Maal jechuudha rate of return isaa akkuma jiru ta'e discount bifa taateen jechuudha. Bu'aa inni harkatu sanii fi riskii yoo inni asirra dhufee sinqee irratti invest ka godhu taate inni dhabuu fi inni harkatu opportunity cost isaati wal bira qabamee cash flow inni nu kannu san present value isaa amma maal jennaan intrinsic value of bondii jennaan jechuudha. Okay. The coupon rate of kana la fakkeenya intrinsic value of bondin fakkeenya kanaan amma qacolatti isinii galchuuf yaala. The coupon interest payment amma fakkeenyaaf couponiin tokko interest qaba jechuudha. Kana jechuun dhala isaaf kafalamuu jira. Ammallee principal payment jira. Kana jechuun ammallee maal jechuudha birrii jalqaba isii kanname san. Amma fakkeenyaaf fakkeenya tokko haa fudhadhu. Ani investara yooniin ta'e yooniin kaniin sinqee irraa boondii bitadhu taate boondii kiyya san irratti boondii qarshii 1,000 yooniin kibiru taate coupon interesting qaba jechuudha. Coupon interesting tiyya yoo kaniin sinqee hojii walii galle jechuudha percentage 5 yooniin kaniin coupon interesting principal amount jennaan birriin an jalqaba dhaqee coupon boondii itti bitadhe san principal amount jennaan kan dhala hin qabne san qarshii kiyya jalqaba san humaan qabne san garuu hamma isaan bira turu san hamma waggaa 5 turu yoo kan ta'u taate waggaa 5 sanitti jechuudha koppa boondiin kiyya jechuudha yoo xiqqaate percentage 5 coupon rate na dhala jechuudha. Kanaafuu 5 baay'isuu 1,000 yoon godhe jechuudha maal jechuudha 50 naataa jechuudha 50 jechuudha 50 naataa maal coupon rate jechuudha coupon interest payment. Kanaafuu xiqqaate waggoota 5 keessa waggaa 4 dhufu keessa maal naa kafale 50 naa kafalu jechuudha. Principalii kiyya isaan bira kuma jiru ta'e principal jechuun ammoo garuu maal jechuudha baasiin jalqaba kafalasan ida'uun jedhan kan jalqaba kafalu 1,000 jechuudha. Okay, isaan lamaan kun maali hin beekame jalqaba walii galee jechuudha. It is what are now kafaltiin kun hin beekame jechuudha. Okay, and the present value jala 1,150 kana jechuudha. 1,150 kun present value isaa jechuudha. 1,150 kana oomin harkadha fuula dura kan hin harkadhu kana determined by discounting maal goona bifa discount goona jechuudha. Isa kana ammatti deebisna jechuudha. This future payment jechuudha kafaltii karaa fuula dura harkannu kan from the issuer kana jechuun nama nu kafalu kana jechuudha. At discounting rate yookaan market yield irra dhaabbanne kan nuti ittiin maal goona jechuudha determined by discounting this future payment from the issuer at an appropriate discounting rate yookaan marketii keessa irra dhaabbanne jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf industirii tokko keessaa baankoota hedduu jira. Amma fakkeenya sinqeen fudhadheemi Oromiyaa isaa fudhannu. Okay, Oromiyaan principalii fi interestuma walitti dabalamee yoon kanii boondiin isaanirraa bitadhurraa 1,100 naa kafalte. Sinqeen ammoo 1,150 yoo kanaa kafalte taate principalii fi coupon rate maa walitti deebisee maaliin godha discounting godha jechuudha. Isaan kanarra dhaabbadheetiin value la discounting giseen godhu arrarra birrii karaa fuula dura harkadhu kanaan maal godha jechuudha. Arrarra future payment silaa 1,100 yookaan 1,150 harkadhu kanaan arra discounting godha bifa maaliitiin kamturra na baasaa kamturra value isaa guddaadha riskiin isaa tokkame kan jedhu discounting godheetiin future payment kana akkasumallee market irroo gatii market irra jirtu market yookaan ammoo market yield irra gaafa market irratti kaampaanonni biraatoo baankonni biraatoo boondii kamii gurguruu jiran kan jedhu ilaalaa jechuudha. Bifa seera dhaabbadheetiin maal godha discounting rate isaa na baasa moo nan baasu egaan jee qorodheen mallee market yield isaa egaan qorodhee booda maal godha present value isaa murteessa jechuudha determine godha jechuudha adda baafadhaa jechuudha maal kanii fi boondii saniiti jechuudha kan boondii sanii adda baafadhaa jechuudha principalii fi coupon payment dha wajjin jechuudha wal cinaa qabee jechuudha. Discount gisee goonummoo maali arrarra deebisna jechuudha present value deebisna ammarra xixiqqeessine deebisna kun formula present value of the bondii jechuudha. Formula isaa jechuudha adda formula isaa qabachuu dandeessu jechuudha. Isa kana formula isaa kamitti calculate goonu kan jedhu ilaalla jechuudha fakkeenya wajjin. The valuation of perpetual bond
boondii akkamitti perpetual bondii akkamitti value goon boondiin tokko yoonii fi maachuurii amma maachuurii boondoonni irra caalaan isaanii maachuurii qabu garuu immoo yoo kanii fi maachuuriingi never maachuurii yoo maachuurii kan qabaanne taate maal jenna akkamitti daleena perpetual bondingi bifa kanaan daleena jechuudha koppan rate of interest hiruu discounting rate yookaan market yield goon yookaan immoo zero koppan bondii yoo taate immoo garuu koppan yookaan koppan rate yookaan qabaanne taate maal goona maturity value 1 plus rate of return the power of n yookaan immoo hammanni nu bira turuu jechuudha karaalee lamaan kanaanii maal goona value isaa calculate goona jechuudha okay karaalee lamaan kanaa perpetual bondii fi zero koppan bondii garuu asirratti intrinsic value of bondii dha immoo formulaan isaa hoolisanii jechuudha okay ma fakkeenya kanaa fudhannu fakkeenya tokko fudhannu fakkeenya kana boonu ewaja 10% bond of jala of 10% bond of birr 1000 issued with maturity 5 year at per ja kana jechuun coupon 10% maal jenne reefuun tanasitol yookaan fi coupon rate yenne coupon rate of interest jechuun interesting kanii fi nuti coupon keenya jechuun kan bond irraa argannu gaafa interest isaa dabaafannu per value dhaani baay'isnee neeme okay per value isaa akka fakkeenya kanaatti per value kamii kunno kana jechuun kana maturity issue bondi maturity kuma qabdu bondi maturity per value si kuma takka cooperative immoo 10% diye 10% arkadhaa jedhe kuma takka jaa kanarraa waggoota meeqaaf dhaldhala kuma takkarraa qarshii kuma takka yoo kaniif sinqeerra kan binnu taate dhala parsantaa meeqa harkata 10 harkata jechuudha maturity ammoo bondiin kun ammaaf takkaaf tura hangam takkaaf tura waggaa 5 guutu discounting rate of marketing ammoo kan nuti ittiin itti of madaallu dhala parsantaa 10 kana nu baasamoo nu baasu inni sinqeerraa bitachuudhaaf discounting rate marketing keessa yeroof kana gaafa sammuu keessa qabannu 10% jechuudha parsantaa 10 jechuudha carraa nuti arkachuullee akkasumallee dhabuullee rate riskiin keenya birrii san dhabu yookaan ammoo arkachuu parsantaa 10 jechuudha interest ammoo kan kafalamuuf parsantaan kurnan kun maal akkamitti yennaan waggaan kafalamaa biyya what is the bond value bondi kana hangam takka kan jiru intrinsic value bondi dhaan hojjennaa jechuudha kanaafuu gaafa hojjennu net present value of money hojjennaa jechuudha present value isaa hojjennaa present value of money yookaan present value bondi kana gaafa hojjennu bondi kun waggaa 5 nu bira ture jechuudha waggaa 5 kana cash flow isaa laalleen cash flow isaa xiqqaame investaraaf cash flow inni nu dhiyeessu laalleen kanaaf jechuun cash flow isaa provide to investaraaf dhiyeessu waggaan hammanni nu bira turu san cash flow isaa laallaa jechuudha okay waggoota meeqaaf nu bira ture waggaa 5 dhuma isaarratti immoo garuu gaafa deebisnu maturity isaa faana deebisnaa jechuudha principal isaa faana gaafa maturity isaa principal fi coupon illee waliin deebisnaa jechuudha kanaafuu waggaa tokkoffaa bifa kanaan hojjennaa jechuudha formulaan isaa kana fayyadamuu dandeessu formulaa lama qabna asirratti formulaa lamaan keessaa keessanitti tolee fayyadamuu dandeessu jechuudha formulicha kana lamaan keessaa keessanii qallalee keessanii irra baay'ee salphaa ta'e fudhachuu dandeessu jechuudha lamaanuu deebisaa tokko fide okay waggaa tokkoffaa discount gooneen discount jechuun fuucharii fuula dura arkannu irratti gaafa deebisnu jechuudha kanaafuu maal goona bifa kanaan hojjennaa jechuudha tokko tokko ammoo waggaa tokkoffaa kana arkanna waggaa lamaffaa maaf dhibbanuu kan neeyenne coupon rate dha kan baay'isnu malee formulaan keenya cash flow isaa jechuudha kana jechuun formulichi maal jedha cash flow ilaala formulaan kuni cash flow jechuudha cash flow isaa jechuudha cash flow jechuun waggaadhaan gatii inni haraka investarii galchuu jechuudha bu'aa inni galchuu jechuudha maturity osoo ta'e bu'aa inni dhalasaa galchuu jechuudha kana amma kan galchuu jechuudha kanaafuu mee kuma tokko kanarraa parsantaa 10 kana galchaa jechuudha waggaan kuna jechuun maal maaju principali kan jalqaba kan jechuun tuqamu achuma ta'a garuu immoo dhalli inni waggaa hunda waggaa 5 galii galchaa parsantaa 10 kana jechuudha parsantaa 10 baay'isuu kuma takkaa kana jechuudha kana mee 100 takkaa jechuudha cash flowin isaa 100 jechuudha flowin isaa 100 jechuudha kanaafuu cash flow 100 takka hundaa daleen eega waggaa afuran kanaan akkatti baay'isuu afuranuu dal asit tokko waggaa tokko asit lama asit sadii afur present value gadeen waggaa shanaffaa irratti garuu principal deebisnee kafallaa jechuudha 100 tokkicha ida'uu hirume ida'uu kuma takka yennan hiruu takka ida'uu 10 the power of 5 takka ida'uu takka the power of 5 jechuudha maaliif jennaan maturity isaa irratti principal isaa deebisuu qabna dhala isaa qofa osoo hin ta'in qarshiin jalqabaa nu bira kaasanis kan galchuu qabna dhalaa wajjin jechuudha amma
Kanaafuu gaafa waggaa tokkoffaa hammam takka vaaliyuun isaa 90.9 hamma waggaa lammaffaa kana waggaa sadaffaa kana waggaa afuraffaa kana waggaa shanaffaa 682 jechuudha. Kanaafuu waliigala vaaliyuun boondii keenyaa arrarra gisee dhaabbannee ilaallu meeqa jechuudha 9,997 jechuudha. Kanaafuu akkasii jechuudha. Yookaan formulaa isaa lammaffaa kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Formulaa isaa lammaffaa kanaan gisee ilaaltanis meeqa fide the same as waluma qixa fide jechuudha. Kanaafuu gaafa vaaliyuu isaa laallu jechuudha. Vaaliyuu boondii tokko gaafa laallu ammas laabirriin kun jechuudha bituu fi amma fakkeenya giseen vaaliyuu isaa kan ilaallu taate fakkeenya discounting rating kiyya parsantaa 10 jee parsantaa 10 san ishii kana jechuudha. Ishii nuti asii fayyadamnu yookaan ammoo parsantaa kun erriin nuti asii fayyadamnu san ishii kana jechuudha. Discounting ishiin baay'ee murteessaadha. Discounting rate isii kana jechuudha. Kunicha immoo garuu coupon rate jechuudha. Couponiidha malee discounting rate miti jechuudha. Kan nuti asitti bifa erriitiin fayyadamnu kana miti jechuudha. Asirrallee formulicharrallee ni jira kun asittillee bifa erriitiin asitti jiru kana jechuudha. Isa kana miti jechuudha. Kanaafuu bifa sanii nu gochuu qabdu jechuudha. Amma silaa kan vaaliyuun isaa jechuudha couponi boondii keenya kana ishuu birrii 1,000 kana silaa immoo kanaa ol ka kutu taate hin binnu jechuudha. Kanaafuu dirqama maal ta'uu qaba boondiin keenya boondii bituu yookaan seel yookaan baay'ee bituudhaaf dirqama birrii sanii gad dhufuu qaba jechuudha. Birrii sana maachuuroo wanta jechuudha birrii inni itti gurguramuu sanii gad ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu 999.97 jechuudha. Vaaliyuun isaa jechuudha. Kanaafuu kilaas workii kana isin gaafiita kana hojjedhaadha jechuudha waa'ee boondii irratti. Fakkeenyota hedduu lakka dalagaa deemtanii isin gala jechuudha. Inni lammaffaa valuation of preferred stock. Valuation of preferred stock jechuun preferred stockiin hybrid security jechuudha. Securityota of lama jechuudha walitti makamaa kan ta'e jechuudha. Kana jechuun some feature amaloota tokko boondiif keessaa qaba ammallee equity share illee of keessaa qaba. Kanaafuu maal jenneeni hybrid security naan theoretically preference share jechuun akkuma theory irra jirutti consider perpetual security jechuudha. Perpetual security jechuun bu'aan isaa takka immoo dhumarra kan beekamu jechuudha. Hiruun isaa bu'aan isaa dhuma isaa kan beekamu jalqaba osoo hin ta'in jechuudha. There are convertible ammallee jechuudha. Ammallee maali callable ammallee remandable ammallee other similar feature kana qaba jechuudha. Which is enable issuer terminate them within finite time horizon. Terminate ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo hin beekamne keessa karaa fuula dura terminate ta'uu danda'a. Gaafa san maali perpetual security jechuudha. Kana jechuun dhuma isaa waan qabu osoo hin ta'in ammallee maali jechuudha perpetual security jechuun gaafa kan kasaaru taate pirinsipaalii hin argatan jechuudha warri asirratti invest godhan jechuudha. Kanaafuu carraan isaanii karaa fuula duraatti convertible ammallee deebinee callable amma remandable yookaan featureota akkana of keessaa qabaachuu maanyu preferred sharing jechuudha. Ammallee perpetual security gaafa bu'aan isaati dividend kana argatan dhuma isaati malee jalqabaa miti jechuudha. Dhuma isaarra beekamu malee jalqaba irratti akkasitti akka warra boondiitii miti jechuudha. Garuu dividendiin isaa immoo garuu adda bahaadha akka boondiitti jechuudha. Dividendiin isaa jechuun dividend jechuun karaa biraatiin gaafaan ani jechuun amma fakkeenyaaf gaafaan ani sinqeerraa dhaqee boondii bitadhu jechuun boondii kiyya san irratti namoota hedduutu dhufee boondii bitanu kaapitaala isaan kanarraa yookaan ammoo kan preferred kan waa hunda bitatanii bifa garaagaraatiin kan common stock bituu danda'a kan boondii bituu danda'a kan preferred stock bituu danda'a hedduu bita. Garuu kaampaaniin kun taaksii kafalee wacii jirtu hunda kafalee tirfii egaa argate tirfii isaa sanirraa warra nuti asirratti jechuudha kaapitaalatti kanneen kaapitaala keenya kana hojjeta kana tirfii maal godha nuuf qooda jechuudha. Tirfiin san maal dividendii jennaan jechuudha. Dividendii jechuudha tirfii san jechuudha. Dividendiin kun specified like bondi ja dividendii hammamii akka argamuu qabu arkachuu qabu namni kun specified ta'ee jira jechuudha. In beekamaa jechuudha maal jechuudha akka like akka bondii jechuudha preferred stockiin. The claim of the preferred stock jechuun claim of preferred stock are junior of claim of debt holders but senior of those of common stockholders. Kana jechuun gaafa perpetual jechuudha dhuma amma fakkeenya waggaa kana yoo ta'e dhuma isaa eega hojii hojjenne booda dhuma isaarra baajeta dhumaarratti gaafa bu'aa qoqqoonnu jechuun bu'aa qoqqoonnu yookaan immoo namoota boondii nurraa bitan yookaan preferred yookaan common illee haa ta'u amma waa'ee preferred haasawaa jira waan ta'eef preferred nurraa bitan bifa saniin investiin maallaqa nu bira godhatan sana maal goonee maal ta'a eega kaampaanii keenya keessa bifa sanii yoo jiraatan kaampaaniin keenya karaalee sadiin investiif godhan san keessaa tokko preferred lammaffaan common jenna sadaffaan deebtiin. Kanaafuu deebtiin keenya carraan inni argachuudha preferred stockii keenya tokkoffaa irratti kaampaaniin gizeewwan inni irraa kafalu
dhala firraa kafala jechuudha. Dhala yookaan idaa deebitii taatee firraa kafala. Kanaafuu inni ammoo itti aanee maal kafala? Preferred stock kafala. Itti aanee maal? Common stock kafala jechuudha. Kanaafuu jechuudha eenyu jalqabni kafalame yoo inni kaampaaniin keenya jalqaba irratti maal jechuudha deebitiif kafala. Kanaafuu inni maal deebitiidhaaf jechuudha juunariidha jechuudha. Deebitiidhaaf juunarii jechuudha. Garuu common stock dura eenyuuf kafalama? Kafaltaan jechuudha dividentiin eenyuuf kafalama? Wanta preferrediif kafalama. Common stockiin sadaffaadha jechuudha. Kanaafuu dura irratti deebitiidhaaf kafalama. Deebitiidhaaf kafalama. Itti aansee immoo eenyuuf kafalama? Preferred stockiif kafalama. Itti aansee eenyuuf kafalama? Common stockiif kafalama jechuudha. Kanaafuu asirratti eenyu jechuudha dura dursoo siinariin eenyu hunda caalaa siinariin eenyu? Siinariin wanta jechuudha deebitiidha jechuudha. Garuu juunariin eenyu jechuudha preferred stockii. Garuu ammoo siinarii akkasumallee siinarii common stock jechuudha eenyu juunarii preferred jechuudha. Kanaafuu akkuma jalqaba wal dura riskii qabuun jechuudha. Riskii akkuma walirra qabuun wal dura kafalamaaf jechuudha. Deebitiin dirqama kafalama eegas deebi'ee preferred kafalama sadaffaa common stock. Carraan yooma fakkeenyaaf kaampaaniin tokko jechuudha kaniif dhaabbatu taate kaniif kasaarullee deemu taate jechuudha jalqaba gaafa inni kasaaraa isaa gaafa jalqaba kafaltii kafaluu eenyuuf kafala? Jalqaba gaafa kafalu yoo liquideetii ka godhu taate deebitiif kafala. Itti aansee immoo garuu common stockii dura eenyuuf kafala? Wantaaf kafala preferred stockiif kafala. Sadaffaa irratti maaliin godha? Common stockiif kafala jechuudha. Preferred stockiin ammallee mirga filachuu hin qaban jechuudha. Voting right akka common stockiitti yoo wal bira qabnee ilaalle hin qaban jechuudha. Kana jechuun gaafa corporation tokko dhaabnu corporation san keessatti qaama bulchuu jira. Kanaafuu board of directorii faa warra pirezidaantii faa kana filachuu keessatti common stockii qaba malee maali preferred stockiin hin qabu jechuudha. Mirga filachuu hin qabu jechuudha. Akkasumallee preferred stockiin ammallee par value qaba ammallee par value qaba dividend rate illee ni qaba jechuudha. Par value illee ni qaba dividend rate illee hin qaba jechuudha. Preferred stockiin like akkuma wanta jechuudha akkuma bondii jechuudha. Okay, preferred share jechuun share nuti binnu keessaa preferred kan ta'e san jechuun less risk than equity. Equity caalaa riskiin isaa maali? Gabbuutu. Sababni isaa ta'u dividendiin isaa maali? Beekama. Akkasumallee all hours must be paid before equity holders get their dividend. Kana jechuun kafaltiin kafalamuuf akkuma reefuu jennee common stockii dura preferredidhaaf kafalaman. Kanaafuu maali gaafa san jechuudha dividendiin isaanii maal beekama adda bahaadha jechuudha. Ammanaa kafalamaaf jedhamee adda bahaadha. Kanaafuu yoonii fi jechuudha ammallee araarsonni jiru hin jiraate kanii fi waggaa darbellee kan kafalamee yoo jira walii qabamee osoo common stockii jalqaba eenyuuf kafalleen jalqaba deebitiif kafalle. Deebtiin as keessa hin galu jechuudha. Kanaafuu maali? Kanaafuu eenyutu dursa jechuudha deebtii taanee kafalamu preferred. Kanaafuu preferrediin eenyu dura kafalamaaf common stockii. Kanaafuu yoonii fi kan bira bubbulellee jiraate dividendiin hin kafalamin kaniif murtaawaa ta'e kan bira jiraatu taanaan hunda walii qabnee common stockii dura kafallaaf jechuudha. Saniifuu riskiin isaa jechuudha yoo equity wajji wal bira qabnee ilaalle baay'ee gabbu'aadha jechuudha. Okay, there are however haa ta'u malee the more risky than bonds because enjoy secondary priority in the payment and liquidation. Kana jechuun garuu haa ta'u malee preferred stockiin bondii caalaa maali jechuudha riskiin isaa guddaadha. Kanaafuu akkamitti yoo jenne fakkeenyi tokko fudhannee kafaltaan kafalamtu garaagarummaa qaba. Dividendiin jechuun equity kafalamtu, bondii kafalamtuu fi common stockii kafalamtu garaagarummaa qaba. Dividendii isaan sadeentu garaagarummaa qaba. Kana jechuun akkaataa dividendiitti yoo halaallu taate tokkoffaarra kan dividendii guddaa harkatu common stockii. Inni lammaffaadhaa jechuun eenyu preferred. Inni sadaffaadhaa eenyu deebite jechuudha. Kanaafuu akkuma waan takka jechuun lakkuma bu'aan isii guddatuuni riskiin isaatis guddoo jechuudha. Kanaafuu riskiin isaa eega guddoo taate riskiin isaa xiqqoo taate jechuun bu'aan isaatis xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu gizee kana maali bondiin jechuun riskiin isaa maali jechuudha preferrediin bu'aan isaa xiqqaa waan taateef daddafnee waan kafalluuf riskiin isaa maali jechuudha preferredii caalaa yoo wal bira qabnee ilaalle maali akkuma dafee kafalama waan ta'eef riskiin isaa gabbu'aadha jechuudha. Garuu ammoo riskii baay'ee gizee wal bira qabnee ilaallu riskii bondiidhaa fi preferredii gizee wal bira qabnee ilaallu riskii kanii fi preferredii turre guddaadha jechuudha. Maaliif bondii dura kafalama gaafa kafalamu jechuudha. Kanaafuu bondiin jechuudha riskiin isaa jechuudha gizee wal bira qabnee ilaallu irra xiqqaadha jechuudha. Okay.
investor required rate of required return on preferred share are more than those on bond but less than equity share. Rate of return investor tokko required return preferred share ida eenyutu more than those of bondii caala argatu gadoommoo gor equity gadi akkuma reefu amma dubbanne jechuudha. Kanaafuu tartiiba illee keenyee jirra. Common stockiin akkuma riskiin isaa maxarashaarra kafalamuuf san jechuun maxarashaarra dividendiin kafalamtuuf san garuu obsee eeggata garuu gisi takkitti fudhatutti qarshii waan guddaa fudhata jechuudha. Bu'aa guddaa fudhata. Rate of required return jechuun bu'aa guddaa bu'aa harkatu san jechuudha. Investorri tokko isaan sadeen keessaa kamirratti yoon godhee irra bu'aa harkadha jedhee gaafa madaalu equity share irratti yoonii fi invest godhee irraa harkata. Akkasuma maal preferred sharein more than what bondii caalaa immoo garuu bu'aa irra kan harkatu bondii caalaa eenyu preferred stock garuu preferred ka caalu eenyu equity share jechuudha. Akkasumallee riskiin illee wal caala jechuudha. Akkuma wal dura deddeebinee kafallu riskiin isaa gabbuutu jechuudha. Amma bondii riskiin isii baay'ee gabbu bu'aan ishiitti illee jechuudha. Kanaafuu immoo garuu preferrediin immoo garuu bondii irra waan xiqqoo gabbuutuuf riskiin isii bondii hojii wal bira qabnee ilaalle bondii irra guddaadha jechuudha riskiin isii. Garuu immoo riskiin irra caalaa hunda kan qabu jechuudha eenyu komaan stookii maaliif carraa dhabuu jira jechuudha birruma saasanuu amma fakkeenya yoonii fi kan birrii namaa nu bira bultaat deebtii kafallee ammallee preferred yoo kafallee gaafa komaan stookii bira dividendii nu harkaa dhumuu danda'a jechuudha. Kanaafuu jalqaba yoo dividendii kan nu geenye taate osoo deebtiidhaaf hin kafala osoo komaan stookiif hin kafalle deebtii fi jalqaba deebtii irraa baasan eegasitti aansee preferred irraa baasan waan nu harkatti hafe komaan stookiidhaaf kafallaa jechuudha. Kanaafuu bu'aan isaa akkuma caalu riskiin isaatillee caalaa jechuudha. Wanni takka gisee wal hojjetan bu'aa fi riskiis akkuma qabu jechuudha. Okay, since dividend from preferred share dividendin jechuudha preferred share irra jiru assume gaafa goonu to be perpetual payment. Kafaltaan kafalamne perpetual payment dha jechuudha. The intrinsic value of such share sharing kana jechuun intrinsic value isaa will be estimated akkamitti estimate goone yoo inni value isaa jechuun bifa kanaan jechuudha. Kanaafuu value of preferred stock jechuun dividendii constant dividend receive namni tokko fudhatu jechuudha. Dhaabbata waan taate fixed dhaan preferred stockiin wanti isaa jechuudha dividendiin isaa fixed beekamaadha specify. Akkasumallee required rate of return jira jechuudha. Required rate of return jira. Kanaafuu jechuudha value of preferred stock walqixa ta'a constant dividendii hiruu required rate of return dhaaf irraa jechuudha. Required rate of return fakkeenyaaf fudhannume a preference share of birri 100 each specified dividend in isa kudhata tuqaashan per share. Now if investor require rate of return corresponding to the risk level isaati wajji wal bira qabeenya baasamuun baasu laale market ilaale haala market keessa jirurra percentage meeqa jedhe percentage meeqa madaale kudhan yoo madaale what is value share yeroo amma kana value preferred share keenya hammamii jedhe. Kanaafuu dividend constant inni kafalaa jiru mee kudha takka tuqa shan kafalaa jiru garuu rate of return required irraa barbaadamu san hangami kudhan yookaan duwwaa tuqaata. Kanaafuu birrii meeqa jechuudha value of value preferred stock keenya meeqa jechuudha 115 jechuudha 115 jechuudha yeroo ammaa kana value isaa jechuudha. If market price if the market price of preference kenya mogaru market price ni saa dibata ko idemi shante what would be yield ni saa ammam taka kan jiru inni hojjetu bifa kanaan hojjetu jechu. Kanaafu bifa kanaan jechu qallaali daachu. Kanaafu why preferred stock walii gallee jirra jee yaada. Amma katiyaanu value of common stock jechu. Value of common stock jechu represent kan go residual owner of the firm. Isaan caala abba firmii amma fakkeenyoon fudhadhe akkuma fakkeenya irraa fudhataa ture fi sinqee keessoo fudhatan yoo fakkeenya fudhanne jechuudha. Warroota bifa sadeen kana yooniin kaniin itti isaan sadeenuu yoo kaniin bifa sadeenuu kaapitaala isaan irraa argadhee kaniin gaafa jalqaba eegalu san hojii kaniin eegalu yoo taate akka sinqeen hojiin eegaltoo taate isaan caala abbummaan qabeenyummaa harkirra caalu karaa kam deema karaa residual ownershipin karaa common stock deema jechuudha. Isaan kun ammallee mirga filuu fi filatamuu qabu jechuudha. Mirga filachuu qabu jechuudha. Voting right mirga filannoo qabu jechuudha. Ma eenyu board of directorii fa president ta'uu danda'a kanneen isaan warroon kan ammallee payment illee ni kafalame jechuudha. Dividend on common stock bitatan irratti dividend ni kafalamaaf jechuudha.
akkasumallee however haa ta'u malee not preset of dividend rate akka preferred ifatti fixed miti dividendiin jechuu adda baa miti. Kanaafuu waan jalqaba osoo gaafa bitatanii hammana si kafalla jedhamee wanni lafa kaa'amee jiru jechuudha. Future dividendiin uncertain jechuudha. Kanaafuu maaliif jennaan dividendiin karaa fuula duraa atini bitta guddachuu danda'a xiqqaachuu danda'a hin beekamu. We need to await forecast future dividend ammallee maal go forecast dividend forecast goone jechuudha. Karaa fuula duraa dividend akkamii akka argannoo jechuudha. In case of equity share gaafa equity share bira dhufnu future stream of earning yookaan benefitiin wantoonni inni qabatee jiru waa lama problemii lama jechuudha. Inni tokkoffaa inni tokkoffaa it is neither specified yookaan nor perfectly jechuudha. Waan adda bahamee miti ammallee waan beekamu miti jechuudha. In advance if dura jechuudha. Obligation si kafalamu yookaan ammoo dhalti si kafalamu yookaan ammoo interest ati argattu hammana ijaaramee waan xiqqisii wayii si kenname yookaan ammoo wanni perfectly nama dhuguma guutuutti beekamu takka hin jirtu jechuudha. Kana jechuun future benefit and their timing have both to be estimated in probability framework. Kana jechuun wanni si kafalame yookaan benefitiin argamu fuula dura waa perpetual waan ta'eef fuula dura waan dalagamee argamaa malee ammatti fixed taanee waan goonuu miti jechuudha. Kana jechuun fuuluma dura yoo qaree probability gaafa ati ni madaalte jechuudha. Kanama tokkotti gaafa madaaltu probabilistic dha malee certainty miti jechuudha. Kanaafuu karaa fuula duraa waan dhufu waan hin beekamneef future benefit fi yookaanlee their timingin isaa estimate goona malee waan beekamu miti jechuudha. Lamaffaan there are at least 3 elements which are placed as alternative measure of such benefit. Benefitii nuti sila fuula dura argannu kana gaafa meejor goonu elementoota sadii laaluu akka jiru hubachuu qabna. Benefitii amma fakkeenya dividendii cash flow fi earning jechuudha. Wantoota sadiin kana laaluu qabna jechuudha. Kanaafuu dividendii gaafa akka nama tokkotti dividendii ka common stock irraa gaafa eeggannu hin beekamu fuula dura akkaataa warroota armaan dura fixed ta'ee akka deebtii amma sadarkaa qabeenyee sadarkaan isaanii akkaataa daddabinee wal dura kafalluun isaan santu dafee dura kafalam garuu dhalti isaaniitillee riskiin isaaniitillee kana ooggattaanii jechuudha. Akkasuma gaafa kana fuula dura gaafuma amma fakkeenya kaampaaniin keenya hojiitti galla yoo tirfii baay'ee benefitii baay'ee arganne dividendiillee akkasumallee qacolla kan ofii dandeenya jechuudha. Kanaafuu hin beekamu jechuudha. Kanaafuu future wanni beekamu jira. Kanaafuu benefitiin jirtu fuula dura probably hin tilmaamna. Gaafa immoo benefitii sana tilmaamnu dividendii cash flow fi earningii keenyallee maal goona xiyyeeffannaa keessa galchinee isaan san alternative measure goona jechuudha. Okay. Gaafa common stockii value isaa stockii isaa gatii common stockii gaafa madaallu gaafa murteessinu karaalee sadiini zero growth constant fi super normal growth waan jedhamu jira. Isaas deen kanaanii calculate goona jechuudha. Okay, zero growth model jechuun kana jechuun guddinni yoo kan hin jiraanne taate bifuma wal fakkaataadhaan guddinni katti fufoo taate growthiin yoo kan hin jiru taate gaafa san price yookaan dividendii keenya calculate goona jechuudha. Okay, kana jechuun D over K jechuun recorded rate D nammoo garuu dividend paid. A company pay cash dividendii jechuudha kan kafalamu birrii 9 per share common share irratti jechuudha. Share on common share for an indefinite period of future. Okay. The required rate of returning ammoo jiru ammoo 10% dha. Market price ammoo 80 je. Kanaafuu would you buy this share at its current price? Price amma jiru ni bitatta ni bitanname price amma jiru kana ni bitadha kan jiru kan ilaalu taate jechuudha. Kanaafuu maaliin godha kallattumaan maal godha dividendii kiyyaan laala jechuudha. Dividendii hiru maali jechuudha. Share amma rate of return an arkadhu jechuudha isarratti jechuudha. Kanaafuu giseen godhu percentage 90 jechuudha. Yes it would buy yes would you min bitachuu danda'a share kana maaliif jennaan waan gaarii share gaarii waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu bifa san ilaaluu dandeenya jechuudha. Okay, constant growth rate yoo taate immoo garuu guddina wal fakkaataa jechuudha. Waggoota dhufu keessatti rate of growth jechuudha. Common stock irra jiru fuula dura kaampaaniin keenya tirfaammaadha garuu akkaataan tirfaamummaa isaa uniform rate of yoo kan ta'u taate akkamitti hojjenna kan jedhudha jechuudha. Formulichi isa kanaan hojjenna jechuudha. Formulaa isa kanaan. Okay. Alpha kaampaaniin tokko dividendii birrii 2 kafala sheerii tokko irratti jechuudha. Kanii fi bara maarchii 30 dhumu jechuudha. Kana jechuun constant growth rate of dividend percentage 10 per share irra kafala forecast kan godhan indefinite future keessatti. Investor required rate of return 15% dha. You want to buy ni barbaadda the share at market price quoted at July
soddomii takka bara 2003 stock marketiin isaa birrii 60 kan ta'e would you buy the what would be your decision nin bitamoo hin bitu kan jedhu adda baasa murteen kee maalii jechaa jira jechuu asirratti gisee murteen kee hin bitamoo hin bitu kan jedhu addaan baafadhaa jechuu kana jechuun calculate godhuun kan maaliif jennaan uniformidha uniform gross rate dha jechuun kanaafuu constant gross rate waan ta'eef constant gross rate komaan stock irratti akkamittiin calculate godhu kan jedhu komaan gross rate ol ta'a dividend hiruu takka ida'uu gross hiruu stock market irra jiru baay'irsu gross rate jechuun kanaafuu percentaa meeqa jechuun birrii meeqa amma 44 jechuun kanaafuu value price gadi jechuun value price amma jiru gadi waan ta'eef kanaafuu binnu jechuun murteen tiyya maal I will not buy jechuun kanaafuu ani bitu kan hin binnu jechuun maaliif jennaan stock marketiin ammoo yeroo ammaa kana market irra jiru stockiin gabaa meeqa birrii 60 garuu ammoo constant gross rate dhaan gisee hojjennee meeqa dhufe birrii 44 kanaafuu ni binna hin binnu gatii marketii jol bira qabneeti laalla waan ta'eef jechuun kanaafuu kanammoo akka kilaasruumiitti akka kilaasii keessatti hojjedha jechuun isinummaan shaakalaadha gaafii kana jechuun kilaasworkii kan jedhamu inni sadaffaadha komaan stockii calculate godhuudhaaf supernormal growth model ida supernormal growth model gize multiple growth assumption has to be made at vast number of practical situation the infinite future time period as we divisible into or more different stage kana jechuun indefinite future period keessatti divisible takka kan lama ta'uu danda'a stageota garagaraa keessatti investorin tokko must be forecast godha maal is the time t jedhee buunjefachuu danda'a kan yeroo bara waa moyiitiin bakka ofiisu to up to which achirraa jalqabee jaa growth would be visible growthin guddinni argamuu danda'a jedhee after which maal growth rate eega inni achi qabatee booda would show pattern jijjiirama growth rate isaa and would be constant yoo hayyaa'u taate akkamitti calculate godhaa jechuudha this means present value calculate gaafa goonu would have had spread over two phase spread godhu qabna kana jechuun one phase and two phase jennee jechuudha kanaafuu at least yoo xiqqaate would last until time t jiraachuu qaba and other would be begin achirraa eegaluu qaba tiin to maturity amma maturity jechuudha kana jechuun formulichaan isa kana jechuudha formulaan isa kana supernormal jechuudha kana ma fakkeenyaaf Ethio Power fakkeenya fudhannee Ethio Power Corporation dividend takka tuqaash yoo kafalte share tokko share irratti jechuudha yeroo kana forecast gaafa goonu dividendin percentage 30 waggoota 3 dhufan keessatti ni guddate ne yaadaar akkasumallee waggaa ammoo garuu waggoota afuran keessatti ammoo garuu percentage 8 the required rate of returning yeroo ammaa kana yookaan ammoo gabaarra kan jiru rate of returning jirtu waggoota afuran kana keessatti dhufan keessatti percentage 13.4 kanaafuu supernormal akkami calculate goonu inni kallattiin calculate goonu kanaafuu waggoota 3 dhufan keessatti akkami calculate goonu kan jennu waggoota 3 kana keessatti kaniifi sharing kun last year bara dabre kan kafalame takka tuqaa meeqa jechuudha 15 garuu kan forecast ta'e percentage 30 kan jijjiiramu waggoota 3 keessatti kanaafuu jechuudha percentage 30 kun 1 plus r dhaan daleena jechuudha kanaafuu takka tuqaa 5 baay'isuun r keenyas galchine jechuudha kanaafuu percentage 30 kun baay'isuu jechuudha waggoota meeqaaf tura 3 the power of 3 kun kana jechuun power of 3 gisee goonu takka tuqaa 5 kan waggaa 3 yoo daleene takka ida'uun jedhan duwwaa tuqaa 3 jechuun takka tuqaa 3 ta'an ta'eef the power of 3 kan inni dalagaafan dalagu isa kana na dhufaa jechuudha okay d2 jiran mallee jechuudha d1 immoo gara jechuun waggoota itti aanan keessatti jechuudha kana jechuun gross rate kan dhuftu waggoota afuran keessatti gross rate percentage meeqa jechuudha afurii je kana jechuun isa jalqabaa kana osoo hin ta'e 2.5 lamaan kana eegaan isa saniin arkadhee kana waa'ee deebisee waggoota afuran keessa waggaa afuraffaa irratti immoo guru percentage 8 baay'isee jechuudha kanaafuu takka kana jechuudha isa kana baay'isuu takka tuqaa duwwaa 8 gora baay'isuu the power of 3 waggaa jiru jechuudha kanaafuu maal goona asitti kana arkannaa jechuudha eega kana arkanne booda kallattumaan asuuftu isa kan lamaan gaafa walii firtan isa kana asii dhufa kanammoo kan lama farreetu kana eegalitan isa kana asii dhufa gaafa walii daballee meeqa dhufa 36 tuqaa 38 dhufa jechuudha kanaanis ilaaluu dandeessu akkaataa isinii galu fakkeenya lamaan keessa jechuudha kanaafuu isa kana fakkeenya deebisaan maal taati kanaafuu maali 36 tuqaa 38 ta'a jechuudha okay
Okay, katti aanu cost of capitalidha. Cost of capital jechuun maal jechuu jenne cost of capital jechuun required rate of return jechuudha. At a firm must be achieved in order to cover cost of generating fund in marketplace. Amma maal jenne kaapitaala tokko firmiin tokko kaapitaala ni argateen gaafa inishaalee hojiitti seenuu deemu. Kanaafuu kaapitaala isaa gizee godhatu kaapitaalota wantoota karaalee sadiin argateen common stock, preferred stock fi common stock, preferred stock bondiin argateen. Kanaafuu rate of required rate of return jechuun yoo xiqqaate waa inni argachuu qabu jechuudha. Firmiin san jechuun must be achieved in order to cover dirqama bakka inni maal kostii cover godhuu qabu jechuudha. Maal generate ittiin godhe maal marketplace keessaa bakka iddoo marketii san keessaa maal ittiin of kaapitaala isaatiin argate san waan isaan barbaadan san gatii kaapitaala isaatiin argate san dirqama yoo xiqqaate sanii ol fidachuu qabu. Garuu yoo xiqqaate waan isaan saniif kostii isaanii sanitti deebisu fandii isaanii sanitti deebisu maal argachuu qaba jechuudha. Masibii dirqama maal galii hangeessa argachuu qaba jechuudha. Cost of capital jechuun baasii ati fakkeenya investi gaafa gootu wacii ati investi godhuudhaaf kafaltu san jechuudha. Kana jechuun gaafaan qarshii 100 hiriyaa kiyyarraa fudhadhu jechuudha. Qarshii 100 kana fudhachuuf hiriyaan kiyyoo birrii 10 irra kaa'ee jechuudha. Dirqamoo danda'amee xiqqaame qarshii 130 dalaguun qaba. Maaliif isaafis kafalee taaksis kafalee bu'aa argachuun yoo xiqqaate immoo garuu yoo xiqqaate 100 hurnan san argachuun qaba jechuudha. Maaliif hammum gowumaan liqaa fudhadhe sanillee waan hin firraa deebisu jechuudha. Cost of capital jechuun immoo kostiin ani jechuudha kaapitaala godhachuudhaaf kafalama birrii hurnan kuni sababa jechuun liqaa isarraa fudhadhee wanta kan itti godhe baasiin irratti taate jechuudha. Kana jechuudha. Okay. The firm must minimum rate of return. Firmiin tokko jechuudha dirqama argachuu qaba yoo xiqqaate rate of return kana jechuudha. To cover uwwisuu waan qabu cost of generating fund. Kostii baasii jechuudha fandii ittiin argate san jechuudha. To finance investmentii isaa kana jechuudha. Amma fakkeenya sinqee baankii fudhatan dirqama waan sheerii inni abbootii aksiyoonaa irraa bitan uwwisuu kan qabu dirqama isanii ol argatee liqaa kafne waa meeqa guddifachuu qabu. Garuu yoo xiqqaate yoo kan dhabee taate dirqama argachuu qaba jechuudha. Maal waan security bite san ittiin kafalu jechuudha. Waan isaan irraa itti fudhate san cover godhuu qaba finance godhuu jechuudha. Otherwise yoo kana hin taane no one willing to buy the firm bond. Bondii kan namni irraa bitu hin jiru kan preferred stock nuti gabaa dhiyeessinu namni irraa bitu hin garan common stock nuti dhiyeessine namni irraa bitu hin jiru jechuudha. Based on their evaluation of riskiness of each firm. Gaafa nuti jechuudha gaafa abbootiin qabeenyaa tokko jechuun boondii keenya nurraa bitachuudhaaf yookaan immoo preferred stock yookaan immoo common stock nuti gabaa dhiyeessinee fandii argachuudhaaf kaampaaniin tokko dhiyeesse kun jechuun nurraa bitachuudhaaf dhufan tokko firmoota keenya kana malee riskinas isaa calculate godhaa jechuun investari tokko gaafa dhufee birrii kana jechuun waan nuti bifamoo boondii haa ta'u preferred haa ta'u common stock haa ta'u gaafa dhufee birrii isaan bifa kanaan biratti investi godhu riskii birrii isaa dhabumoo kamtuurra naan deebisne kamtuurra riskii qaba kamtuu irra bu'aa qabeessa kan jedhu riskinas isaa maal godha jechuun evaluate godha jechuun gaafa san booda investari maal godha will supply nu dhiyeessa fandii gaafa san nu dhiyeessa to the firmii keenya kana only as a pay only it pays them rate of return inni yoo inni hanga kana isin kanne hanga kanarra naa kan nu qabdan jedhee why to compensate to compensate them for taking the risk of investing in the firm bond and the stock. Kana jechuun wanni inni achirratti rate of return inni nu gaafatu kuni maal jechuun carraa birrii isaa san dhabuu jira jechuudha. Kana invest nurra godhee dhabuu isaa jira jechuudha. Kanaafuu birriin inni rate of return inni nu gaafatu san rate of return nuti kafallu san pay goonu san maali kan yoo xiqqaate compensate isaa gootu jechuudha. Kaasaatti yoo birriin san illee kan badu taati jechuudha. Maal jechuudha kan cover isaa ta'u san required nu dhiyeessaa jechuudha. Gaafa san maal jechuudha nu dhiyeessuu kanaan dura inni maal godhe riskii qabee qarshiin isaa yoo nu biratti kan investi godhu taate dhabamuu isaa kanaafi bu'aa inni argachuu qabu opportunity cost inni qabu hunda walitti dhiyeesseeti calculate godhee calculate isaa san keessatti rate of return isaa discount rate isaa calculate godhatee lafa kaayyatee san booda dhufee maal nu godhe inni supply nu godhe jechuudha. Gaafa san dhufee nu biratti fandii nu kanne jechuudha. Birrii san nu kanne maal fudhata yookaan common stock yookaan bond yookaan waan nuti dhiyeessineef san fudhata jechuudha. Kanaafuu riskinasii keenya maal godhe gaafa san calculate godhateeti jechuudha.
amma sababa yoo nuti investi bondiin yookaan ammoo bifa stookiitiin preferred stock yookaan common stockii ta'uu danda'a kamma jechuu achirratti investi godhe jechuu yoo nuti ammoo kan ife jechuu kan nuti investamentii isaa sana deebisuuf hin dandeenye taate jechuu nurratti investi godhe jechuu dhugaa amma kan the cost of capital jechuu required rate of return jechuu yoo xiqqaate kaampaaniin tokko waan inni argachuu qabu jechuu that firm must be paid to generate fundii argate saniif waan kafalu jechuu dirqama become a guideline taatee jirte jechuudha amma akka required rate of return akka guideline tokkotti fudhatama jechuudha gabaa keessatti required rate of return tokko dhaabbata tokko gisee calculate godhan profitability isaatillee calculate gootu jechuudha kanaafuu dhaabbata tokko gisee jalqabumaa investment isaa invest goonee nuti security isaa gaafa dheenee irraa bitannu stock yaa ta'u yookaan bond yaa ta'u gaafa dheenee irraa bitannu required rate of return isaa maal goona investigate goonee jechuudha ni qoranne jechuudha kanaafuu investigate gaafa qorannu jechuudha required rate of return isaa maal generate fundii keenya yoo nuti isaanii fundii goonu taate nu kafaluu danda'anii kan jiru adda baasa waan ta'eef jechuudha gaafa san maal jechuudha gabaa keessatti akka guideline fayyadamuu dandeenya jechuudha maaliif kaampaaniin tokko bu'aan qabamoo hin qabu kan jiru adda baafachuudhaaf jechuudha karaa biraatiin jechuun cost of capital jira opportunity of fund jechuudha opportunity of fund jechuun yookaan ammoo for the investor which to invest their fund in asset with the same risk as the same firm kana jechuun kaampaanoota baankoota hedduu jira baankii oromiyaa jira sinqee jira daashinii jira hedduu jira jennu isaan kana the same riskii yookaan riskii wal fakkaataa yookaan isaan kun hundi qabaatan taate garuu opportunity isaan kana keessa maaliin godhe jechuun maaliin godhe investigating godhe jechuun investing godhe isaan kana keessa eenyurratti invest godhe eenyurratti riskii hin qabne kan jedhu goone adda baafadhe akkasumallee opportunity cost jechuun yoo inni isaan kana keessa tokkorra kan investing goone taate birriin hin dhabu jechuudha fakkeenya opportunity cost yoo isin kaane if you have today yeroo ammaa kana jechuun fakkeenyaaf jechuun ani jechuun yoo amma yeroo ammaa kana qarshii 100 qabaadhe I can invest jechuun invest godhuu hin danda'a maali jechuun invest wanta qabeen wanta karra godheetiin booda earn interest dhalawee arkadha jechuudha qarshii 100 kuchaa kiyya kanarratti waan wayita karratti invest godhee qarshii 100 arkadha jedhu qarshii 100 kanarratti invest godheetiin dhalawee arkadha jedhu dhala qarshii kiyya kanarratti arkadha akkasumallee if you have dhalli kiyya kun investmentiin kiyya kun kan waggaa hamgamee ture waggaa tokko keessattiin investmentiin naa deebitu qarshii 100 kiyya kana fuudheetiin waa'ee irratti invest godhaa jennu garuu qarshiin 100 kuchaan kiyya kun yoo kan investing goone taate jechuudha qarshii 100 kan waggaatti aanu keessatti kan 100 kana ta'u taate opportunity cost na maaliif dhala san hin arganne jechuudha yoo waan takka goote bu'aan ati argattu yoo waan takka goone taate waan ati dhabdu jechuudha opportunity cost jechuun waan takka argachuu waan takka waan ati dhabdu jechuudha kanaafuu opportunity cost of fund jechuun fundii tokko jechuudha gaafa fuutee opportunitoota oromiyaa daashinaa ta'u sinqee irratti gaafa fuutee fundii gootu opportunity ati argattu jechuudha yookaan ammoo bu'aa argachuu yookaan dhabu jechuudha opportunity jirtu investmentii riskii wal fakkaataa keessa jirtu irratti jechuudha gaafa kan gootu taate jechuudha karaa nuti adda baafannuun san jechuudha investmentii if the firm does not achieve return of investor expected kana jechuun firmii nuti dheenee security isaa irraa bitanne san jechuudha waan nuti irraa eegnu san waan nuti investii isaanirra investoroonni nuti jechuudha akka investara gaafa fudhannu investorri keenya kun waan nuti security isaanii irraa bitanne nuti isaarraa eegnu san yoonii fi kanii fi galmegeessuu danda'anii galmegeessuu dadhabanii waan nuti barbaannu san kanii fi nuti galchuu dadhaban taate opportunity cost jennaan jechuudha gaafa san dhabamee jira kamaaliif dhabanii opportunity cost isaa dhufee jira jechuudha investor will not invest ammaan booda maali investorri biraatillee investing godhu isin irratti in the firmii kanarratti yookaan deebtii yookaan equity preferred yaa ta'u for common stock yaa ta'u deebtii isaa yookaan equity isaa dhaqee maali investing goonu investmentii isaanii irraa bitannu jechuudha kana jechuun as investmentii keenya invest isaanii irratti goonu security isaanii irraa bitannu jechuudha asirraa sababa kanaaf value firmii sanaa maali baay'ee gabbu'aa jechuudha yookaan deebtii yookaan decline ta'a jechuudha yookaan equity isaa maqaan firmii sanaa baay'ee gabbu'aa jechuudha kanaafuu maaltu eegama dirqama maal ta'uu qaba firmiin tokko gaafa investiif godhu jechuudha dirqama waan investorri isaanii investorri tokko ammoo namni security sirraa bite sirraa eegu dirqama maal godhu qaba arkachuu qaba jechuudha okay cost of specific source of capital tokko taalaalume source of capital kapitaalonni bakka sadiin argan deebtii ammallee deebtii jechuun bond jechuudha karaa biraatiin akkasumallee wantoota stookii ni jira jechuudha stookonni lamaan jechuudha preferred fi common jechuudha cost of debt jechuun it is a cost associated jechuudha baasii wal qabatu which
with raising one or more dollar by issuing debt. Gaafa jechuun nuti bondii issue goonee gababbaafnee gurgurru jechuun warra investorotaaf gurgurru jechuun bondii kan inni jechuun baasii itti baatu jechuun koostii bisanii wajjin qabasu gaafa san jechuun bondii takka yookaan lama yookaan hedduu oomishuu dandeenya baasii itti baatu jechuun kanaafuu cost of debt jennaan jechuun suppose fakkeenyaaf fudhannu 1 minus t dha asitti cost of debt gaafa before after dha. Suppose the palm computerin tokko kan issue debt gaafa issue godhu jechuun yieldii maaliin hangamta kan harkadha jee yaade percentage taxiin ammoo garuu percentage 40 cost of debtiin keenya after tax dha. Cost of after tax dha hammamii jedhe kanaafuu gaafa hojjennu 3.6 jechuudha 3.6 kanaafuu 3.6 nuti jechuun nuti akka nama tokkooti jechuun gaafa kaampaanii tokkoof jechuun investor deebtii tokko gaafa irraa bitannu bondii gaafa irraa bitannu bondii irraa bitannaa jennu investisa bondii keenya binnee bondii keenya invest isaanirra goonee jennu hammam takka dirqama kaampaanii nuti isaan bira dheenee dhiqaa keenya takkaammoo waan nuti barbaannu san hamilee warra nuti irraa bitatee kana intarastii keenya eeguuf dirqama hammam gurguruu qaba bondii tokko bondii kana firmi must be hangama harkachuu qaba 3.6% harkachuu qaba jechuudha investmentii deebtii irratti ta'e kana irratti jechuudha kanaafuu dirqama maali gaafa san maali satisfy ta'a maali jechuudha intarastiin keenya jechuudha yookaan inni bondii bitadhee jira taate firmi must be earn harkachuu qaba jechuudha maalirra deebtii investmentii irra harkachuu qaba jechuudha to satisfy bondii holder interest isaanii satisfy godhuudhaaf jechuudha dirqama firmiin kun hangama harkachuu qaba 3.6 harkachuu qaba jechuudha akka fakkeenya kanaatti jechuudha asirra dhaabbatee jechuudha amma asirra maal harkachuu qaba 3.6 harkachuu qaba jechuudha class workii kana dalagaadha isin akka class workii kana fakkeenya kana hojjedha kanaafuu cost of debt isin dhibne cost of debt jechuun karaa biraatiin cost of ka bond jechuudha waan ta'eef jechuudha okay cost of preferred stock jechuun it is associated with cost baasii wal qabattu jedhamu gaafa preferred stockii gabadheessu jechuudha waan or more ta'u yookaan ammoo tokko yookaan tokko ol gaafa nuti dhiyeessinu kaapitaala keenya harkachuudhaaf jechuun preferred stock gaafa issue goonu jechuun gurgurruu jechuun finnee warra investorootaaf gaafa dhiyeessinu baasii itti baatu jechuun it is the rate of return ija kana jechuun bu'aa wayii har'a argamu jechaati must be earned dirqama argamuu qabdi on the preferred stock of holder investment to satisfy their requirement kana jechuun warri jechuu preferred stock irratti investoroonni dhufanii invest godhan kana jechuu maal jechuu miira isaanii eeguuf dirqama jechuun satisfy isaan godhuudhaaf jechuu isaan irratti invest warri godhan kana hamilee isaanii eeguuf rate of return barbaachistu jira kan argatamu jechuu kanaafuu rate of return barbaachisaa san dirqama maal jechuu argachuu qabu jechuu maaliif preferred stock investmentiin kun gaafa dhufee invest gaafa anumayee fakkeenya nuti fudhanne preferred yoo kan binnu taate qarshii keenya tokko baafne preferred bita taanaan hamilee keenya akka nuti barbaannu san ta'uudha bondii ni hordofne neem gabaa jiru dirqama kaampaaniin maal ta'uu qaba waan argatamuu qabu kana waan nuti isaaniif dhiyeessine kana sani olillee dalaganii tirfiillee irraa argachuu danda'u jechuudha kanaafuu dirqama xiqqaate rate of return barbaachisaa san dirqama argachuu qabu jechuudha waan nu kan namaa san jechuudha when the firm sell preferred stock gaafa firmiin tokko jechuudha gurguree jechuudha maal preferred stock gaafa gurgure kana jechuun preferred kana gurguree gaafa qarshii fudhatu jechuudha it expect to pay dividend kana jechuudha maal goba dividendii kafala maal jechuudha warra stockii bitate kanaaf preferred bitate kanaaf to investor in the return for their capital for their money capital fakkeenya tokko fudhannu ana isin ajennu me barattoonni namni ko shanan tokko sinqee baankii irraa sinqee baankii gaafa aksiyoona jalqaba gurgurusan preferred stock irraa bitannaa jennu is preferred stock shan namu bitannaa jennu birrii saafana shan bitannaa jennu tokko keenya kana gaafa kana jechuun sinqee baankii birrii shanan kana qarshii kuma tokko bitannaa jennu fakkeenyaaf kuma tokko nu shananu barattoonni shananu maal goone bitannaa jennu gaafa sinqeen kana jechuun gaafa kana qarshii waliigaltee mallatteessine waliigaltee kan isaan wayii mallatteessine booda qarshii kuma kana kanneefi maal fudhanna nuti waraqata barreeffamtee kan preferred stock sannu kan waraqata sannu kan jechuun qarshii kan nuti maal gisee kasi investor isaan ammoo maal liqeeffattoota birrii kan ulaa liqeeffatee dalaganii bu'aa nu kafalu okay gaafa kana qarshii kuma tokkochaa kanarratti dividend jechuudha kana jechuun gaafa tirfii arkanne bu'aa kanarratti kuma keessan kanarratti
dabalata waan wayii isinii kafallaa nuun jaan. Kana jechuun xiqqaate birrii 50 isinii kafalla yoo jaani kanaafuu meeqa jechuun birrii keenya kanarratti 50 nu dabalu jechuudha. Kanaafuu gaafa san maali expect goona nuti amma maal goona gana dividendii nu kafalamtu jira jechuudha. Isaan ammoo maal goona expect godhan gaafa gurguranii isinii kafallaa nuun jaan to the investor nuti kana amma eenyu qarshii nuti isaaniin kanneen kaapitaala isaaniitti argatanii iddoo geetan kana kaapitaala keenya isaanii kanneen kanarratti birrii meeqa nu kannani 50 irra nu dabalu jechuudha. Kanaafuu maal isaan gaafa seel godhan gurguran dividendii hunda nu kafalu jechuudha. Expect godhu maaliif qarshii naa kanna qarshii isin kana itti hojjedheetiin waa inni hojjedhe sanirraa maal dividendii isinii kafalaa jechuudha. Firmiin tokko bifa saniin seel godha preferred stock jechuudha. Gaafa jechuudha preferred stock dividendii nu kafalu kana hamma mitiin isinii kafalaa jee adda baafatu dividendii koostii gaafa godhu hamma dividendiin keenya birriin keenya san jechuudha principaliin keenya san bira turu akkasumallee seeling price amma jirtuu fi fluctuation cost jechuudha. Gaafa jechuun flotation cost jechuun baasii inni ittiin gurguruuf itti baase. Kana jechuun gaafa gabaarra baasii gurguruu jechuudha. Baasii ittiin piriintii godhee jira, baasii konkolaataa jira, baasiilee garaagaraa jira jechuudha. Baasii kana hin baasee jechuudha. Baasii kana jechuun maal godhe dividendii hiruu baasii amma piraayisii itti gurguraa jiru kana hir'isuu flotation cost irraa hir'isa. Wanni nuti arganne san maali kan maal jechuudha preferred stockii preferred cost of preferred stockidha jechuudha. Post of preferred stockidha jechuudha. Okay, fakkeenyaaf fudhannu preferred stockii 500 jira seel goonaa jennu annual state dividendii flotation dividendiin jirtu 50 flotation costiin ammoo garuu 10 jira. Kanaafuu cost of preferred stockii keenya corporate cost of preferrediin keenya hammamii jira. By the way bondii fi akkasumattillee bond yookaan debt yookaan ammoo common stock irra taaksii kafalla malee preferred stock irra taaksiin hin kafalamu. Kanaafuu taaksii asirra gisee isinii kaa'u isinii kaa'u fakkeenya irratti yookaan qormaata irra isinitti dhufu taate taaksii gaafa preferred cost of preferred gaafa hojjettan taaksii irraa dhiistu jechuudha. Taaksiin irraan kafalamu waan ta'eef. Kanaafuu kallattumaan flotation costii keenya pricing cost irraa hir'isa. Pricing nuti gurguraa jiru 500. Kanaafuu 500 kana 10 irraa hir'isna jechuudha. Kanaafuu dividendiin ammoo garuu 50 hiruu 490 dhufaa jechuudha. Maaliif 500 irraa 10 gisee hirrifne jechuudha. Wanni nuti arginu maali 10.2% dha jechuudha. Kanaafuu dirqama hangana harkachuu qaba jechuudha. Kaampaaniin keenya kuni waan nuti dividendii nu kafaluuf dirqama hammam harkachuu qaba. Kan dividendii nu kafalee nuti warra stookii irraa bitate barattoota kanaa fi barattoonni irraa bitate kana dividendii nu kafaluuf dirqama hammam harkachuu qaba. 10 meeqa jechuudha 2 harkachuu qaba jechuudha. Hamilee keenya nuti nu gammachiisuudhaaf nuti illee akka onnannee gammannu nu godhuudhaaf dirqama maal godha maal godhuu qaba 10.2 harkachuu qaba jechuudha. Common stock jechuun ammoo garuu minimum rate of return akkuma kaaniiti firmiin tokko kan kafaluu qabu jechuudha stockholderoota isaatiif akkasumallee market value isaa eeguudhaaf jechuudha. Kanaafuu formulaan isaa isa kana fakkeenyaaf fudhannee kaampaaniin tokko yeroo ammaa kana inni fuuchar maal jennee reefuu gaafa piraayisii isaa murteessinu inni hin beeknu fuuchar isaa garuu ammoo garuu expect godhuu hin dandeenyu. Kanaafuu dividendii gisee adda murteessuu hin dandeenyu. Kanaafuu perpetual security waan ta'eef kanaafuu arrammoo kafalu jiru recently dividendiin kafalam 12 garuu kan fuula dura kaampaaniin keenya kun tirfaamaa ta'e bu'aa gaarii kan argatu taate kaampaaniin bu'aa isin amma harkachaa jirtan kana gross rate isaa 12 yookaan dabalu taate indefinite gross rate yoo ta'e percentage 6 kan yookaan bu'aa gaarii argatu taate kan hin dabalaa kan jiru taate amma garuu specific common costing keenya pricing ammarra jiru irratti market price 100 takkaa yookaan qabaatu taate fluctuation cost ammoo common stock kan gurguruuf takkammoo waan kana baasii kana baafne birrii 8 yoo taate expect sale of stocking kana yookaan ammoo what is specific cost of common stock yoo kajee kan ugaaf taate common stock hojjechuudhaaf dirqama maal goona selling pricing gisee hundarraa irratti fluctuation costing jira taanaan maal goona selling price irraa hir'isna jechuudha. Kanaafuu maali 100 takkarraa meeqa hir'isna 8 hir'isna jechuudha 92 dhufaa jechuudha pricing isaa jechuudha. Kanaafuu maal goona kallattumaan deemnee maal jechuudha dividendii irraa jechuudha. Dividendiin keenya meeqa dividendiin jirtu 12 takkaami gross rate meeqan fuula dura guddatan duwwaa tuqaa duwwaa ja'an. Kanaafuu hiruu maal jenna netting price amma yeroo ammaa kana maal eega fluctuation cost irraa hir'isna fluctuation cost eega irraa hir'isna booda kanaafuu meeqa 92 dhufa 100 8 gisee hir'isna jechuudha. Kanaafuu meeqa parsantaa 19.8 dhufaa jechuudha. Sorry fakkeenya kana dalagaa isinii
amma afurii dalagaadha. Katti aanu weighted average cost of capital dha isa dhumaati. In previous cost consumption we assume that firm finance asset from one only source. Akkaataa nuti asiin dura laalaa turre fakkeenya nuti laalaa turre fakkeenya hunda irratti warqite preferred biratti son preferred namni tokko bitootaati jechaa dubbataa ture. Garuu weighted average cost of capital jechuun sinqee fakkeenyaan fudhannee gaafa kaapitaaleef godhuu barbaade isaan hundarra riskii isaatii fi bu'aa isaatii fi kana laalee istookii irraa soo amma tokko kaniin istookii irraa yookaan istook warra jennuun istookoota lamaan preferred fi koomaanii irraa yookaan godhu taate yookaan ammoo debt yookaan ammoo bondii kan jennuun san maqaa isaa akka biraatiin bondiidhaan kan godhu taate sadeen irraa yookaan kaapitaaliif godhu taate qabee achirraa kanii fi kaapitaala isaa harka'u taate sadeenuu akkamitti gaba tilmaama keessa galchuun barbaachisaa valuation isaa jechuun koostii isaa kanaafuu madaaluu qabna jechuudha. Kanaafuu maali firmiin tokko faayinaansoota alternatiivoota jiru hunda fayyadamee maal bondiis istookis ta'e return earning illee yoo ta'e fayyadamee bondiif godhuu danda'a jechuudha. Gaafa sana jechuun specific cost isaa akkamitti specific cost akkam asirree bulaalletti specific cost amma tokko asii waliin laalaa turu tokko tokkoon laalaa turre jechuudha. Kan cost kan deebtii kanii fi deebtii kan koomaan istookii kan preferred istookii koomala garuu ammoo yoo kaampaanii tokko jechuun si'a tokkotti sadeen irraa kanii fi sadeen irraa boondii gurguree investamentii fudhate birrii fandii fudhatee jira taa'e akkamitti hojjenna kan jirudha jechuudha. Kanaafuu ilaaltu fakkeenyi kana jechuudha gaafiin wantichi formulichi isa kana jechuudha. Kanaafuu kaalkuleet gaafa goonu mee fakkeenyaaf fudhannu fakkeenya tokko fudhannu haa tilmaamnu mee asseetiin nuti takkaammoo asseetiin nuti bitachuu barbaanne qarshii 100 kaa'in garuu ammoo 100 tokkichaa kana preferred yookaan debt yookaan common stock irraa osoo hin ta'in isaan sadeenii firree parsantaadhaan bakka irraa fudhannaa fakkeenyaaf parsantaa 8 debt irraa faayinaansiif goon parsantaa saddeet deebtii irraa faayinaansii godhe preferred stock irraa ammoo parsantaa 11 yoo ta'e common stock irraa parsantaa 18 yoo ta'e isaan hunda gisee walitti deebisne parsantaa 100 takkata garuu 100 tokkichaa keenya akka tarkanee common stock wanta qofarraa fudhanne deebtii qofarraan fudhanne ammallee preferred qofarraan fudhanne deebtii yookaan bondii qofarraan fudhanne ammallee preferred ammallee common stock qofarraan fudhanne hundarraa walitti baafne 100 tokkichaa kana harkanne jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan illee kaampaanii carraa qabeessa hundarraa illee walitti baasee faayinaansiif godhuu danda'a. Kanaafuu weighted average cost of capital jechuun kan isaan hundaa of keessa qabatee koostii isaati jechuudha. Gaafa hojjennu akkam goonee hojjennee seetu specific cost of capitaliin keenya percentage isaa kan waliigalaati ilaala jechuun 100 keessaa koostiin hammam takka specific deebtiin hammam takka preferred hammam takka percentage kan jiru common hammam takka kan jiru adda baafannaa jechuudha. Egaa kana adda baafanne booda tootaalii isaa egaa kanne booda proportion isaa daleenaa jechuudha. Kanaafuu egaa akkas goone parsantaa 40 kana dhibba keessaa hangam takka fudhatee yoo inni parsantaa 40 jechuudha. Akkasumallee parsantaa 40 kan dhibba keessaa harka meeqa harka 40 20 ammoo garuu dhibba keessaa hammam takka parsantaa 20 40 ammoo dhibba keessaa dhibba san keessaa parsantaa 18 hammam takka yoo inni parsantaa 40 jechuudha. Kanaafuu walitti isaan kun gisee walitti deebisne parsantaa 100 jechuudha. Kanaafuu isaan kun ammoo garuu parsanteejii walitti deebisuu osoo hin ta'in hammamate akka investi gootee parsanteejii porshiin isaati jechuudha. Specific cost of capital isaati parsantaasa. Kanaafuu weighted average cost of capital gaafa hojjettu isaan kan lamaan waliif fidda porshiin isaa waliif fidda jechuudha. Kanaafuu porshiiniin investment preferred stocking keenya 100 keessaa harka meeqa investi goone harka 40 jechuudha. Harka 40 kun specific costiin isaa tokko harka 40 kana costiin isaa specific costii parsantaa 8 gisee duwwaa tuqaa afur baayisuu duwwaa tuqaa duwwaa 8 gisee goone meeqa 3 tuqaa duwwaa tuqaa duwwaa 3 lama nuuf kaanis akkasuma jechuudha. Parsantaa 20 dhibba keessaa parsantaa 20 fudhate maal preferred akkasumallee common stock immoo parsantaa 40 fudhate isaan lamaan immallee ni jiru specific costiin isaanii garuu weighted average cost of capital giseennu isaan sadeen walitti daatee gaafa keessu jechuudha. Kanaafuu sadeenuu gaafa daatee 12 tuqaa 6 dhufaa jechuudha. Kaampaanii should earn dirqama harkachuu qaba at least yoo xiqqaate parsantaa 12 tuqaa 6 harkachuu qaba jechuudha. Asseetota kanarraa warra kaapitaala dhiyeesseef gammachiisuudhaaf jechuudha. Kanarraa kanuma asirra raawwannu ta'a yeroo itti aanu keessatti chaapitarii koorsii biraatii walitti dachaana. Kanarraa nagaatti isin ammoo indi of chaapitarii 5ffaati galatoomaadha. Learning is never end. Kanaafuu chaapitara kana fakkeenya kana laaluu dandeessu jechuudha. Isin amma
maayikiroo kana relative industry reactive industry kanaas hunda isaanii ilaaltanii fakkeenya kana dalaguu danda'u qabdu. Fakkeenya viidiyoo dhaabdanii hojjechuu danda'u qabdanii. Kanarraa kanuma asirra raawwannu ta'a. Viidiyoon hin dheeratin natti fakkaata. Galatoomaadha bakka takkattiin isin hojjenne jenneeti yeroo darbe highlight isaa ilaallee turre cost of capital isin ammoo walitti qabdanii kan hojjetan waan keessaan nu gaafataniif kanaaf irraa walitti qabnee hojjechuuf dirqamne. Kanaaf wanni isin hin galin yoo jiraate yaada keessan nu kenna. Kursii irratti hojjennullee yoo jiraate yaada keessan nu kenna. Telegram chaanaalii Fataa Tutorial jedhu ni jira. Telegram san seentanii achirratti yaada kennuu dandeessu. Akkasumallee gaafiilee isin madaaltullee gaafiilee waa'ee exitii wal qabatullee waa'ee factor teebilii faa chaaptarii 3 keessatti waa'ee wantoota isin fayyadu faa achi gubbattiin isinii gallaqqisa. Kanaafuu like share gochuun nu cinaa dhaabbadhaa. Algoritmiin TikTok kan nutti mul'isaa jirutti namoonni irra baay'een osoo subscribe live hin goone ilaalaa jira jedha. Waan biraallee dhabdan isinitti illee toloo baata wal jajjabeessuudha waan ta'eef like yoo gootanii subscribe gootanii bira darbitan isin miidhu nuuf ammoo jajjabina nu ta'a. Hiriyoota keessan bira ammoo akka isaan hubatan yoo kan barbaadan ta'e share godhaa isaan biraanis qaqqabsiisaa akkuma keessanitti. Galatooma Fataa Tutorial gizee hunda kan isin wajji jiru ta'a nagaatti.